dina sorra gubanne kangona ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni lakki alagan kennu lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma warkamna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttuqanna kaase namana gamtetti girrafunan kaadame bullon fi addamma yoomin gubadda akkamiin dachiitu an sinama laata yookan xiyyataa taa yookan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne nannaan hin taane mayoona qonnee diina sorra gubanne kangoona ilamuma ofiiti walii gaaddisni wanuma kireetti yoomni lakki alagaan kennu lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma warkamna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttuqanna kaase namana gamtetti girrafunan kaadame bullon fi addamma yoomin gubadda akkamiin dachiitu an sinama laata yookan xiyyataa taa yookan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kuni walabummaa miidiyaa neetworkiraayi har'a wanni isinii qabannee dhiyaanne dhimma ajjeechaa Dr. Abiy Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate irratti ragaalee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Kanaaf sheer godhaadha. Sheer gootanii karaa adda addaatiin akka yaada mataa keessanii yookaan immoo xiinxala mataa keessanii kennitan kuni marii hawaasatii Haacaaluu Hundeessaa shanee tajjeesee Haacaaluu Hundeessaa warra Tigraay tajjeesee kan jedhuuf olola akkasii oofuu irra wanti ragaa qabatamaan jiru kanaan dura Haacaaluu Hundeessaa irratti wantoota raawwatamaa ture akka Abiy Ahmed waggaa lama dura yoo ati kana booda narratti fincilte yoo ati kana booda narratti sirbite yoo ati kana booda uummata narratti kakaaste daqiiqaa tokko siin obsu kan jedhuun akkaataa Haacaaluu Hundeessaa itti doorsise kitaabni waggaa lamaan darbe kan ragaa bahu yoo ta'u ragaa kana qofaan otoo hin taane ragaa dabalatoota baay'ee ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa keessatti Laamroot Kamaal kan jedhamtu maal akka ishiin hojjechaa turte hojiin ishii maali abbaan ishii maali kan jedhuuf odeeffannoo adda addaa irratti akka yaada mataa keessanii kennitan akka hubannoo keessan dabalata odeeffannoo uummata Oromootiif akka kennitan dhibbaaf dhibbatti Haacaaluu Hundeessaa harka Abiy Ahmediin ajjeefamuusaa wanni tokko wan shakkii tokko malee uummanni Oromoo jala sararee beekuu qaba. Abiy Ahmed jechuun nafxanyaa jechuudha. Isa kanaafi mee gama ragaalee na harka jiru yookaan immoo ragaalee na bira ga'e gubbaa irratti yeroon isin dabarsaa dhimma kana waan isin dabarsuuf as keessatti Haacaaluu Hundeessaa akkaataa inni ittiin ajjeefame waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee beeytee uummanni Oromoo beekuu qabuu fi arguu qabu jedhee kan yaadu haqa namaa haqa obboleessa keenya hamma duunutti hamma lubbuun jirrutti waan tokkollee yeroo kamiifuu of duuban deebinu jechuudha. Uummanni keenya warri yaada kennachuu barbaadan karaa WhatsApp karaa Viberii lakkoofsi kiyya achirra jira lakkoofsa kanarraan bilbiltanii yaada mataa keessanii kennuu dandeessu. Sheerii godhaadha ragaanii kunooti ragaa qabatamaadha kuni. Asirratti akkuma argaa jirtan Laamroot waan ishiin jettee barreessitee barreeffama kana hundumti keessanuu dubbisuu dandeessanii Dr. Abiy fi obbo Lammaa Magarsaa fi Injiinar Taakkalee Uumaa arrabsuun ni danda'ama dimokiraasiidha. Humna kee caalaatti fayyadamuu garuu
namummaa hawaasaa fi siif kenne arrabsuun gatii si kafalchiisaa kan jedha asirra jira jechuudha. Kanaaf dhaadannoo kana intalli kuni akkaataa ishiin tika mootummaa ta'uu ishii waraana mootummaa keessatti bakka adda addaa irratti argamuu ishii kun hundumayyuu wanni uummanni Oromoo beekuuf hubachuu qabu keessaa kun ragaa qabatamaadhaan micayyoon kun yoomi guyyaansaa maarchi bara 2019 maarchi 15 jechuudha kan ishiin waan kana kan ishiin sheerii gootee namichi barreesse immoo maarchi 17 ta'uusaa kana hundumayyuu beekamaadha jechuudha. Kan barreesse 17 kan ishiin barreesse 17 namichi sheerii godhe immoo 17 jechuudha. Kanaaf dura kan barreesse isheedha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekuu qaba, kana hubachuu qaba jechuudha. So kanaaf kanarratti Abiy Ahmed ija baasee boohee Haacaaluu Hundeessatii fi akka maalinni yaadannoodha jedhee yaa masaraa keessatti kan inni godhu kijiba ta'uusaa Oromoon kana hubachuu qaba, kana beekuu qaba. Oromoon nuti akka nama tokkootitti Abiy Ahmed seeratti dhiyaachuu qaba kanan jedhe waggaa 2 dura viidiyoo waraabeen qaba. Abiy Ahmed masqala addabaabayitti fannifamuu qaba, seeran itti gaafatamuu qaba. Harka namaa muree jira, miila namaa muree jira, nama kolaasee jira ka jedhu irratti himannoon ani waggaa 2 dura irratti bane kana uummanni Oromoo dhagahuu dhabuudhaan Oromoon hedduun deeggaruudhaan immoo ilmaan abbaa gadaati jedhanii wantoota hedduu kan hojjetamaa turee fi kana uummanni Oromoo akkaataa hubattanii dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti barreeffamni ragaa qabatamaadhaan ka asirratti argamaa jiru ka intalli kun barreessite feesbuukii ishiitirraa kan bahe kanadha jechuudha. Laamroot jechuun maal jechuun laamroot maal hojjetti, hojii akkamii irratti bobbaatee jirti kan jedhuuf uummanni Oromoo hundinuu hubachuu qaba, beekuu qaba jedhee kanan amanu. Laamroot jechuun akkuma argaa jirtan laala asirratti waan ishiin jirtu lafa ishiin jirtu kana laaladha. Intalli tun waraana keessatti involve taatee ka Abiyyi hojjechaa turuu ishii uummanni Oromoo ka beekamu jechuudha. Kuni waraana Abiyyi dheengadda leenjisee baasee waraana Abiyyi kan uummata Oromoo irratti leenjisee jechuudha. Gama sirriitti suuraa isaa guddisee yoo sin agarsiisu Laamroot kunoo kana fakkaatti waraana mootummaati, waraana Abiyyiiti. Obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa Abiy Ahmed ajjeesuun isaa waan tokko shakkii tokkoof mamii tokko malee uummanni Oromoo kanarratti Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa taa'ee wal nyaachuu otoo hin taane dhimma Oromiyaa walaba taate ijaaruu qofatu Oromoof furmaata gaafa nuti jennu ragaa qabatamaadhaan abbootiin keenya waan lubbuutti kennaniif waan namni otoo yakka hin hojjetin magaalaa Finfinnee keessatti uummata isaa fuulduratti abbootii isaa fuulduratti fannisaa turan sansan irraa kan kaane biyya mataa keenyaa qabaachuu qabna, ajjeefamuu qabnu. Maqaa Itoophiyaatiin sobamnee daldalamnee goyoonfamnee hin ajjeefamnu kan jennuuf kanaaf jechuudha. Isa kanaaf intala kana argaa jirtan warri intala kana argitan maal Abiy Ahmed waan inni haasa'u, waan Shimallis Abdiisaa haasa'u, waan Adaanech Abeebee haasoftu hundayyuu kana walumaan argaa jirraa jechuudha. Walumaan hubachaa jirraa jechuudha. Isa kanaaf uummanni keenya bakka jirtanii waan kanarratti xiyyeeffatanii ragaa qabatamaa kana hunda otoo harkaa qabnu nuti har'a hirriba maalitu akkamittiin rafna jechuudha. Akkamittiin gallee rafna kan jedhu uummanni Oromoo kana beekuu qaba, kana hubachuu qaba jedheetii yaadaa jechuudha. Isa kanaaf yaada mataa keessanii, xiinxala mataa keessanii mee asirratti Abiy aniin goone yeroo jedhu kana xiqqoodhumasii nama Oromoo waanan gootu Oromoo waan tokko waan fiduu dandeessu hin jirtu kan jedhurraan kan ka'e Abiy Oromoo irratti bifa kanaan ka'ee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon ka ofirraa dhaabuu qabu, ka ofirraa loluu qabu. Diinni keenya guddaan Abiy Ahmed yeroon siniin jechaa ture Oromoon hundinuu namoonni gariin dhugaa kana fudhachuu dadhabuurraan kan ka'e rakkoo hamaatu uummata keenya irratti akka deemamaa ture walumaan quba qabnaa jechuudha. Kanaaf mee Adaanech Abeebee waan ishiin jettus asumarraa dhageenye waan isaan tuffiin uummata Oromootiif Abiyyi qabuufi kabajaa isaan immoo uummata Tigraayiif qaban asumarraan akkasin dhageessanii maaltu akka biyyattii keessatti deemaa jiru, maaltu akka Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru, Abiyyi bifa kamiin Oromoo irratti lola bane kan jedhuuf walumaan dhaggeeffannaa asirratti waan haasa'amu. ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ሰሞኑን በአርቲስት ሃጫሉ ሞት ምክንያት በሰጡት መግለጫቸው
እንኳንስ ሊይዙት ቀርቶ ስሙን ለመጥራት እንኳን የማይደፍሩትን ስለ ጌታቸው አሰፋ ይህን ብለውን ነበር። የቀድሞ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ የነበሩት ያላዝንበት ምክንያት ለትግራይ ህዝብ ሰላምና አብሮ መኖርን ከህዝቡ ጋርም ግጭት ላለማንሳት ብቻ ሲባል የተደረገ መሆኑን ህዝቡ ሊያውቅልን ይገባል አሉን እና ከዚህ ንግግሮ ተነስተን አሁን እነ አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ከ35 በላይ በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑትን የፖለቲካ መሪዎች የያዛቸዋቸው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር መጋጨቱን ስለምትፈልጉት ነው ማለት ነው። ይገርማል። ራሳችሁ የጎነጎናችሁትን ተንኮል ለመሸፋፈን ሲባል እንዲህ አይነት ከአንድ የህግ ሰው የማይጠበቅ የወረደ ንግግር በዛች ምድር እየተለመደ መሄዱ እጅግ ያሳዝናል። እውነታው ግን በ2018 ነውጥ ልበለው ለውጥ በመጣ በመጀመሪያ ወራት አካባቢ ህወሓትንና የትግራይ ህዝብን አስቀድመን ካንበረከክ ነው ሌላው እዳው ገብስ ነው በሚመስል መልኩ 45 ታጣቂዎች በሚስጥር ተልእኮ ለመፈጸም ወደ ትግራይ ተልከው የነበረው ኃይልስ ቅቤ ሊቀባው ነበር ትግራይ ድረስ የዘለቀው። ለነገሩ ለህዝብ አገለግላለሁ ብላችሁ የፈጸማችሁትን መሐላ ክዳችሁ ለአሳዳሪያችሁ ተላላኪ ሆኖ መኖርን እየመረጠ ሰው አሳዳሪውን ቢመስል ምን ይደንቃል? የሚገርመውስ ያላችሁትን ክፍለ ዘመን ዘንግታችሁ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይህንን የመሰለ ክህደትና ውሸት እየያዛችሁ በህዝብ ፊት በንቀት ደጋግማችሁ መቅረባችሁ ነው። ይህ ህዝብም ምን ያመጣል የምትሉት ድፍረታችሁ የት እያደረሳችሁ እንደሆነ እያየነው ነው። እስኪ ጠቅላይ አቃቤ ህጓ የተናገሩትን ሰምተን እንመለስ። እስከዛሬ የነበሩት ሂደቶችንም ከሰኔ 16 ስንጀምር ሰኔ 16 ላይ በ2010 ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ የተቃጣው የግድያ ሙከራ ከሱ ጋር የተያዙ ወንጀለኞች ተይዘው በፍርድ ሂደቱ እየሄደ ነው ያለው። ውሳኔ አላገኘም። ነገር ግን የአቃቤ ህግ ምስክሮች ተሰምተዋል፣ የተከላካይ ምስክሮች ተሰምተዋል። ሁለት ተከሳሾች ብቻ ተጠርጣሪዎች ባለመቅረባቸው የቀድሞ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊና አንድ ከውጭ ሆና ጉዳዩን ስታስፈጽም የነበረች ሴት ከሁለቱ በስተቀር በቁጥጥር ስር ነው ያሉት። ለብይን ያደረ ነው። ፍርድ ቤቱ እነሱ ተይዘው እንዲቀርቡ አዞ ነበረ። በተለይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት የቀድሞ ብሔራዊና መረጃና ደህንነት ኃላፊውን ይዞ ማቅረብ ብዙ በብሔርና በአካባቢ ውስጥ የመደበቅ ሁኔታ ስላለ ለትግራይ ህዝብ ሰላም፣ ደህንነት፣ አብሮ መኖር ሲባል በኃይል ወደ መያዝ አልተሄደም። ከህዝብ ጋር ግጭትን ለማስወገድ ሲባል ብቻ የተደረገ መሆኑን ህዝቡ ሊያውቀው ይገባል። የትግራይ ህዝብም ሊረዳን ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወደ ስልጣን በመጡ በአራተኛው ወራቸው በሰጡት የመጀመሪያ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ስለነዚሁ ወደ ትግራይ ተልከው ታገቱ ስለተባሉት ኮማንዶዎች ተጠይቀው እንዲህ በማለት ነበር በአደባባይ የካዱት። የትግራይ ክልል መግለጫ ጋር ተያይዞ የፌዴራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ሄዶ ተይዘዋል፣ ታግተዋል የተባለው ስህተት ነው። የፖሊስ ኃይል ለስራ ወደ ትግራይ ያሰማራቸው ጥቂት ፖሊስ ወታደሮች አሉ። እዚያ ሲደርሱ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራቸው ከየት መጡ የሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበር ሰምቻለሁ። ግን የታገተ ሰው የለም። ለሄዱበት ስራ ሲጨርሱ ተመልሰዋል። ማን ያርዳ የቀበረ ማን ይናገር የነበረ እንደሚሉት አበው በዛን ወቅት የሆነው ነገር ምን ነበረ? ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት በአንድ ወቅት ከጋዜጠኞች ተጠይቀው እንዲህ ነበር የገለጹት። ኤርፖርት እዚህ መቀሌ ኤርፖርት ሳይቀር ታጣቂ ፌደራል ልከዋል። አምና ታጣቂ የውጊያ ማለት ነው። እዚህ መቀሌ ካረፈ መዋጋት አለበት። አይ ግድ የለም እኛ ወደ ውጊያ አንገባም፣ ተልእኮው ግን ተፈጻሚ አይሆንም፣ ከበን ቁጭ ያልነው የኛ ውሳኔ እንክበብ ብቻ ነው፣ እንተኩስ አይደለም። ከኤርፖርት እንዳይወጣ እናርገው። ይሄ ኃይል እንጂ ኤርፖርት ከደረሰ እዚህ ነው መቀሌ። እዚያ ኤርፖርት ታውቁታላችሁ። ማንም የትም ፌደራልም ዝም ብሎ ኃይል ሊያሰማራ አይችልም። ሰላም ባለበት ቦታ ግርግርም ቢኖር ህጉ ይታወቃል። ክልሉን አማክረህ ነው እንደምታውቁት ማለት ነው። ክልሉ ድጋፍ ከጠየቀ ነው የሚለው
ሰላም ባለበት እኛ የምንጠይቀው ነገርም ሊኖር አይችልም እና daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma wanni amma isin dhageessan wanni inni amma isin akka ragaatti wantoota isiniif dhiyeesse Abiy Ahmed nama ajjeesuu irratti sadarkaa tokkoffaarra jiraachuusaa akka addunyaatti iyyuu nama beekamaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaan inni raawwate shira inni hojjete asirratti uummanni Oromoo ka argaa jirtan Haacaaluu Hundeessaa waan jedhame irratti barreeffame Haacaaluu Hundeessaa akka inni gatii isa kafalchiisu Abiy Ahmedii fi Injiinar Taakkalee Uumaa fi warroota mootummaa keessa jiran qeequu fi itti dubbachuu akka hin dandeenye ragaan qabatamaadhaan dubbatamee jira jechuudha. Kitaaba bara 2000 fi bara 2000 waggaa lama dura bara 2012 moo akkamii kan akka Itoophiyaatti hin beeku amata lama dura kan barreeffame የተጠለፈው ትግል kan jedhu irratti Haacaaluu Hundeessaa waajjira isaatti waamee akeekkachiisa guddaa akka inni itti kenne akka daqiiqaa tokko obsuu hin dandeenye kan jedhu bifa kanaan Haacaaluu irratti ajjeechaan raawwatame Abiy Ahmed Aliitiin raawwatame nama biraatiin miti. Kana keessatti Injiinar Taakkalee Uumaa as keessatti Shimallis Abdiisaa warroonni isaan jala deemtan Addisuu Araggaa warri kun hundinuu har'a warri gadi baatanii boochan Oromoo ajjeechisiisaa. Kanaaf uummanni Oromoo eessatti akka isin galtan kun ragaan ifa jira jechuudha. Halo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mee yaada kee maal jetta obboleessi keenya haala Abiy Ahmed Ali ilma Oromoo irratti ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa suukanneessaa hojjechaa jiru kana irratti laalchisee yaadni qabdu maal? Yaadni uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu. Haacaaluu Hundeessaa Abiy Ahmed akka ajjeese dhibbatti waan beekamaadha kun ijoollee kaffiyyuun hin beekne jechaadha kun waan irra deddeebinee hin qabnu dhibbatti Abiy ajjeesuun isaadha ifa galeera jecha uummata Oromootiifis ifa ta'uu qaba dhibbatti kuni hojii Abiy Ahmedii kana bira darbe immoo amma Haacaaluun du'e namni du'e hin qabu ka jiru kana ammallee ejjennoon inni itti deemaa jiru ummata Oromoodha hayyuu dhabsiisuuf jedhaamsuuf ummata amma hidhatee ummata amma mana hidhaatti ogoshee kan tartiimoodhaan ajjechaa irratti carrasiisuudha ummata Oromoo takka takka warra deeme ummata Oromoo fixuudhaaf akka inni qopheessu ummata biyya keessaatiif illee nasaas booraan amma ummati miidiyaa irraa dubbata kuni ummataaf ifa godha akkatti deemamu akkana hojjedha akka hiriirritti bahu ilmi dhiiraa akka manan bulle biyya keessatti ilmi dhiiraa akka manan bulle akka inni hafe inni qabame inni hafe immoo akka tartiimoodhaan amma akka biyya Walloottis sagalee taati ummati biyya Walloo qophiirra jira garuu afaan diinaa lamman hedduu jira ummati Tigraay kunillee yoo kan nu gargaaru ta'e ummata Amaaraarra yoo kan nurraa lolu ta'e kan afariidhaan akkoon hin jiru lolaan qophiirra jira garuu afaan diinaa amma hedduu waan jiruuf har'a boru jedhee waan akkanaarra kan jiru jecha dubbii wanni achii fi achi dhahan hin jiru wal qopheessanii ummati Oromoo qophaa'uu qabaan jedhan akka yaada kiyyaatti malee biyyi ummata Oromoo biyyarraa balleessuudhaaf qophiirra jira kana Oromoon haa beekuuti kana yaadinani qabu kanaafillee danda'a ulfaadhu horii bulii deeman. Egaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yaada keessan bifa siyaasatiin kennachuu qabna. Nuti Oromoon uummanni Oromoo waa'ee naannoo Tigraayii irrattis kan jedhu Tigraay Oromoo gargaaraa kan jedhu irrattis ajandaa qabna. Jalqaba wanni uummanni keenya hubachiisuu fi beeksisuu barbaadu. Oromoon Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa ijaaruu irratti gumaacha inni qabaachaa ture. Taaddasaa Birruutirraa kaasee Elemoo Jaarraa Abbaa Gadaa dabalatee warroonni akka Maammoo Muzammir warroonni akka Guddinaa Tumsaa akka Baaroo Tumsaa warri kun maal hojjechaa turan gaheen isaanii maal ture biyya san keessatti sochiin isaan godhan akka kara namaatiin namummaadhaan biyya waliin jiraachuudhaaf yaaliin isaan gochaa turan hedduudha jechuudha. Sanirra darbee Haacaaluu Hundeessatti yoo as dhufne ijaarsa mootummaa amma jiru kana gargaaru irratti mootummaa amma jiru kana akka Itoophiyaatti hojjechuu isaatiif lubbuu isaa kenne jechuudha. Itoophiyaan inni beektee waliin jiraanna jedhee yaadaa ture sun wareegama Haacaaluu jiraatti isa nyaatte jechuudha. Halo?
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا كرالا ماني دا نما لما تجرا أونلايني مي إني فندرا كنا توكيتشا أتي تفوت نجال كبدا. لايف رنجرا توكيتشا جيما. أوكي. جد أتي هاسي كان كده. هيا بريدة جتشا كيسان مشاهدة أما أمني أرمو ترسيمون ديمو قبا هركا دوانيو ديمان وان تكا بوان كبو أمتا كينيا كان ججبه سقبتن والو ستاهو أرميا بلاتاو ترسيمون أوه اوكي بالبلا دايركتي بالبلا كان في جلاد ومنت فكاتا سو وري كران ونتي يو بالبلتن إرغاري دجدي ياداچو إيغا Haacaaluu Hundeessaa mootummaa amma jiru kana irratti dhiibbaa hamaa godhee waan maal godhe Haacaaluu Hundeessaa mootummaa amma jiru kana mootummaa amma jiru kanarra harka qabu Oromoodha jedhee dubbachuu fi malee isarra darbee dubbachuurra darbee hojiidhaan hawaasa keessatti uummata Oromoo gargaaruu irratti gahee Haacaaluu Hundeessaa gochaa ture. Kana galanni Haacaaluu Hundeessaa waan mootummaa kanallee gargaaree waa hedduu hojjete keessaa kana daawwadhaati. Kanaaf walitti deebina. Kanas maallu gochuu danda'a yoo jette baay'ee ulfaataadha. Tilmaamuun hin ulfaatu jechuudha. Kanaaf gorsa ogeeyyii fayyaa keenya dhaga'ee waan sana otoo hojiirra oolchee ittiin of eege bareedaadha jedheen. Ani dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf namootaaf hubannoo kennuu maal kan jedhamu kuni karaa baay'eedhaan itti adeemamee jira. Namoonni baay'een dhaga'anii jiru waa'ee dhibee kana. Laayivii irra jira. Waa'ee Haacaaluutiin jechuu kooti. Dubbii guddaan iddootti xaxamee jiru mucaa dhiiga gurbaa kana duukaa bu'uudhaaf yoo dandeessa taate yoo danda'ama ta'e oofishaalii amma miidiyaa irratti jirtuu fi dubbii tokkoffaa sakireeta kanan beekuu danda'u haadha manaa taate achirraa infoormeeshiniin akkaataatti intala kun dhuftee mana sana dhaqxe otoo qulqullaa'ee namni karaa jalaa irratti qorate gaariidha. Tokko haadha manaa harkaa waan isheen jette haati manaa Haacaaluu inni tokko isa kana. Inni lammaffaa Galaanaa Gaaromsaa waan baay'ee beeka dubbii mucaa kanaa. Amma yeroonni kun ukkaamsanii gati jiraniif malee waan baay'ee beeku waan kana piliis lafa jalaan qoratame dubbiin akka harkaa bahu otoo goote baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Kun baay'ee murteessaadha. Mee kana caala ragaan jiru maalinni intalli kuni mootummaa wajjin hojjechuusaa Abiy Ahmed gabbahee shaneedha jedhee yeroo tokko Tigraay jedhee kana gubbaarra dhaabbannee ragaan intalli kun mana isaanii dhaqxee mana Haacaaluu dhaqxee Haacaaluu manaa fuutee baatee Haacaaluu karaa inni rukutame karaa mirgaati. Karaa ishiin teessu karaa mirgaati. Ragaa miti jedhee miti barati. Ragaa miti jedhee miti barati. Kuni amma ijoo nama ta'edha. Otoo ragaa mana seeraa iyyuu barbaachisu otoo hafuura baafatanii Galaanaa Gaaromsaa fi otoo intalli kun hafuura baafatanii ragaan kana caalee jiru takkaadhuma hunda waan amma dubbatamaa jiru bishaan nyaachisuu danda'ama ture. Argite abashaan itti waamanii in waan ajaa'ibaa. Inni lammaffaa yoo dhageesseetta taate komaandar jechuun waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessa sanyiin sanyii eenyuti gurra kun beeku maqaasaa dubbatee ture. Baay'ee garaa nama nyaata. Waan inni itti dubbate waan Haacaaluu waan baay'ee itti dubbateera jechuudha beektaa. Duruma barateera gurbaan kun. Kanaafuu dubbii kana jala ta'an inni namatti jettu kun sirriidha. Kana sirrii miti siin jechuu kun miti. Kana caalaa boombiitti qopheessuudhaaf jaroonni kun lamaan murteessaadha siin jechuu kan jedhe. Kanaaf malee ani waan ati jettu kun ragaa miti siin jechuu kun miti. Galatoom mee waan tokko asirratti gaaffii tokko sii qaba. Uummata Oromoo ani Itoophiyaadha jedhuuf abbootii keenyarraa kaasee gatii isaan kaffalaa jiran hanga Haacaaluutitti gara fuulduraatti Oromoon ani Itoophiyaadha ofiin jedhu gatiin isaa maaltu isa mudachuudha adeema. Oromoon biyya mataa isaa ijaarrachuu irratti Oromoon akkamittiin akka jiraachuu qabu irratti mee yaada mataa kee gabaabsii nu kennu. Oromoon waggaa 150 yaale barate dugdaa gadi caabe barate baatee dadhabee dhaqee lafatti maxxane bari akka raammoo Itoophiyaa jedhee dadhabe Itoophiyaan nu baaftu
ani adeemsi mukanada bishaana nyaatu oromiyaan kana booddee oromiyaa kan jedhu irraatti ala Itoophiyaa kan jedhu booddee abbaa barbaadeetiin sidaamaan jira sirxeen jira eenyu jira somaaleen jira abbaa barbaade wajjiniin biyya uummachuu danda'a inni calqabaa kana booddee oromiyaa kan jedhudha oromiyaa dhumate baay'ee galatoomi oromiyaa ijaaruudhaaf amma sadarkaa amma jirru kanarratti afaan faajjii karaan seerri fi heerri oromoon maaliif waggaa 150 cabe maaliif oromoon ijaaramuu dhabe maaliif tokko ta'uu dadhabe kan jedhu irratti yaada qabdaa yoo yaada kan qabdu jira eega kun kan ta'e barate namuma si keessa jirudha akkuma nama jilbatti bishaan naqanii isa tokko firoonfatanii isa tokkoon immoo si dha'uu isa tokko firoonfatu namatu garaa kutachuu dadhabe amma garuu iddootti garaa kutatu oromoo ga'ee jira iddootti garaa kutachuu dadhabe bare maaliif raammoon adeemtee dhuftee iddoo barbaadee dhuftee garaatti si nammitee garaa kana keessatti haanquu si barbaachisa baadiyyaatti guddattee tottee haanquu jedhama jechuun qoricha garaa kee keessatti baasu ishee maal jedhamti koosoomoo maal jedhan kana walii ishee beeku akkas garaatti si nammitee jirti abashaan argite kana rakkinti oromoo kanammoo haanquu dhuguun namatti dha kan haanquu dhugu dhiira garaa kutachuu namatti jira argite of keessaa yaasu raammoo isaan keessa of keessaa yaasu ishees of keessaa yaasu kana booddee akkasumatti guyyaa ilmi namaa lafarraa dhume goota sirraa fixu ija sirratti jaarsu argite amma moo godhanii as deebanii jaarsummaa siin jechuu barbaadu argite mee kanumarraa wal qabatee amma fakkeenyaaf Dinquu Dayyaas irrattis waan kun hojjetamaa ture milkaa'uutti dadhabanii obbo Dinquu Dayyaas beekatanii biyya alaatti jalaa bahanii kan jedhamu jira isa kanaafi gara fuulduraatti warroota abbootii qabeenyaa fi namoota oromoo ija oromoo ta'aniif dhaamsi ati qabdu maaliin? Era dhaggeeffadhu dubbiin argite yoo beekta taate namni baadiyyaatti guddatee ni beeka kana yoo dhaqxee bineensi naachi yookiin immoo bineensi inni bineensa biraa nyaatu kun lagarratti eeggate yeroo dhufteetti lagatti dhufti bosonuun kuruphan hundinuu yaa'anii hoolaanis dhuftee yeroo isheen dhuftu tokko ishee keessaa qabateeti isheen girrissee baddi yeroo baddu sa'a tokko sa'a lama booddee deebitee dhufte ammoo san biraa keessaa qabamti tokkoon funaanamuu jechuun kana warri abbaa qabeenyaa har'a Dinquu irratti dhiisanii eenyu kakaamoo kan jedhan tokko waggaa meeqa fuuldura kollaabsii godhanii isa tokko immoo jira baay'inni hoteelii dhaadhaan isaan godhanii miliyaardii meeqa tokkoon funaananii oromoo harka qullaa deemtu kanaaf warri abbaa qabeenyaa qabsoo kana gargaaranii qabsoo kana bira dhaabbatanii yoo dhaban han barbaade daaraa haa ta'u oromoo dhageettanaa kana booddeetti deebi'a taanaan dhumateeti ani maaf siin hinne baay'ee galatoon kanaafuu abbaa qabeenya abbaa maalii abbaa eenyu jedhu jiru inni amma kan barbaachisu qabsoo oromoo namoota keessuma argite warra deengata qabsoo keenya gurguratan argite qabsoo gurguratanii asiyaalii deebi'anii amma immoo of agarsiisuu barbaadu kana nan arga mee asirratti warri dubbii balleessu ammoo jeequmsa fiduuf deemu jara kana amma irratti qophaa'anii kan namni beekuu qabu oromiyaa bilisoomte waraana bilisummaa oromoo argite so qeerroo bilisummaa oromoo galatoom halo daawwattoota keenya jaallatamoof kabajamoo wal dhaggeeffachaa wal jala deemuu nu wayyaa walirratti hin bilbilinaadha yeroo bilbiltan darabee walii eegati bilbilaadha please wanno jechuun nurra jira ajandaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame tokko Abiy Ahmed gara dabarsuudhaan yeroo tokko Masriidha yeroo tokko warra Tigraay yeroo tokko akkas Shaneedha kan jedhurraan kan ka'e Abiy Ahmed yaa'a masaraa keessatti waan kana qindeessuu irratti adda durummaadhaan kan hojjete waan ta'uuf baga nagaan dhufte obboleessa koo eessarraa biyya kamirraa bilbilaa jirta? Garuma USA irraan si bilbilaa jira. Okay, USA irraan bilbilaa jirta. Baga nagaan dhufte mee yaada kee garuma yaada keetti ce'i? Obboleessi koo sirriidha amma yaada gaarii yaada sirrii ma jiru ibsee dhugaadha shirri suni mootummaa matu harka keessaa qaba beekta qabsaa'ota ittiin haamilee cabsanii nama kana yoo ajjeesan irratti ilaalanii namoota daddabalataan sana booddee haamilee uummanni kun hiriira isaa ba'ee sana booddee torbe tokko guyyaa lama booddee manatti gaa deebi'a ta'e qabsaa'ota keenya tokko tokkoon funaananii ajjeesuuf karoora isaanii ture
Kanaaf ammallee taanaan shira kana harka uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee uummata Oromooti. Mootummaan kun erga waggaa 2 asitti kan uummata goolaa jiru. Uummanni kun nagaa argataa hin jiru, qeessaaf lafa isaa irratti argataa hin jiru. Uummanni keenya kan nama ajaa'ibu keessaa waan godhu wanta raawwatullee hin beeku. Har'allee taanaan qabsoo isaa abbootii qabeenyaallee yoo ta'e. Mee asirratti ajjeechaa Haacaaluu kanarratti wal qabatee daayivertii kan gochuu barbaadu Abiy Ahmed yakka kanarraa bilisa of gochuu waan barbaaduuf yeroo tokko shaneedha jedha, yeroo tokko warra Tigraay jedha, yeroo tokko warra Masriiti jedha. Kanaaf warri Masrii maaliif teediin ajjeefne, warri Tigraay maaf teediin ajjeefne, hidhaan laga Abbayyaa akka hin cinne gochuudhaaf namoonni warra nafxanyoota maaf ajjeesanii akka jeequmsi uumamu hin godhamne kan jedhu irrattis yaada mataa keetii kennuu dandeessaa. Kanaaf Oromoon dhimma laga hidhaa Abbayyii kana irratti maal gochuu qaba? Amma Haacaaluu Hundeessarraa bilisa of gochuu warri Taakkalee Uumaffaa warri gaafa nafxanyaan jala deemanii ari'aa turan otoo arganii otoo itti matuu hamma Haacaaluun du'utti isaan hin beeku jechuudha. Kanaaf isaan turratti hojjete akka Haacaaluun ajjeefamus kan godhe isaan. Kara intalli Laamroot kan jedhamtu kara mirgaa teessi mucaan kara mirgaatiin rukutame konkolaataan biraa balballi banaadha kan kara mirgaatiin konkolaataa gosti ishii sibiila diimaa fakkaatu. Kanaafuu kanarratti yaada kee nu kenni nama biraadhaafis carraan kenna. Ayyee galatoo elaa maalii beektaa wanta kana harka ibba keessaa ifa galeessa elaa Haacaaluu faana kan jiran jiru maaliif mootummaan kuni amma kana torbee kana amma kana geessiseyyuu ifan baafne si gala isaan irra darbeeti qoq ammayyuu taanaan shira warra qabsaa'ota akka Jawaar fa'aa akka Baqqalaa fa'aa akka namoota shanee yookaan shaneedha maaliidha jedhanii yookaan immoo qabsaa'ota Oromootti fidaniiti qabsaa'ota Oromoo kumaatamaan gararraatti kaasee amma gajjallaatti qeerroo uummata Oromoo qotee bulaa osoo hin jedhin goolaa jira mootummaan kun beektaa. Kanaafi eenyuun gaafatta biyya sana kan nu goolaa jiru qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti kan goolaa jiru uummata maqaa Itoophiyaa dhaatee uummata qabsoo Oromoo fuudhanii qabsoo Oromoodhaan qeessaaf lafa isaa irratti goolaa jiran mootummaa Abiyyutu salphisaa jira. Kan ajjeessisaa jiru Abiy kan caasaa isaa gadi goosfatee biyya alaa biyya keessatti caasaa goosfatee kunoo arra miti uummanni keenya qe'ee keessatti goolamaa osoo jiru arra uummanni daaspooraa keessatti kunoo Minisoota arra uummanni iyyaa jira. Abiyyi lammaan feeraa lammaan akkasidha akkanadha jechaa jira. Si gala ajandaa biraa nu jijjiiruudhaan mata duree jiraa nu jijjiiruudhaan as dhufanii dippiloomaasii miidiyaa warra TPLF warra Tigraay keessatti dhufanii hojii dippiloomaasii deemaa jechaa jiru. Nuti Oromoon ammallee waan goonu wanta gaafannu miti obboleessi keenya kaleessa du'e. Si gala du'e akkamitti gumaasaa baasuu qabnaadha malee arra yoo Jawaar jedhan arra Baqqalaa yoo jedhan arra Mararaa yoo jedhan Daawud yoo jedhan maal gochuu dandeenya? Si gala gabaabaatti obboleessa keenya kan ajjeese qabsaa'aa keenya kan ajjeese goota keenya kan ajjeese mootummaa kan sirna kan eebbisaa fa'aa nyaate kan daadhii galaan kan ajjeese eebbisaa addunyaa fa'aa qabsaa'ota akka Yuusef fa'aa akka qabsaa'ota kumaatamaan lakkaa'uu hin dandeenye qeessaaf lafa isaa irratti kan ajjeese sirnuma Itoophiyaa jedhamu kanatu Haayilee Fadaafaarraa kaasee qabsaa'ota keenya kumaatamaan kan nu nyaataa ture kan nu balaafataa ture ammallee maqaa Itoophiyaa ijaaruudhaan amma sana miti gabaabaatti obboleessi keenya shira waan barbaadan yoo go'e uummanni Oromoo hin fudhatu. Kanaaf yeroo keenya gubuu hin dandeenyu. Waan barbaade yoo jedhe uummanni Oromoo hin beeka bareeche. Arra ajandaan keenya mata duree nu jijjiiruuf kan lubbuu obboleessa keenyaa galaafatame Abiyyitu galaafatamee sirna Abbayyaa Itoophiyaa jedhamtu kana mootummaan kun gurgurateera. Ajandaa isaa jijjiirrateera. Sagantaa isaa torbee 2 keessatti Abbayyaa aabnee Abbayyaa torbee 2 keessatti waliigaltee godhamaa jedhama. Wanta sana kunoo arra du'a obboleessa keenyaan uummata nagaa hin qabu komaandi poostii jala gashanii uummata goolaa Itoophiyaa kan tasgabbeessaa guutummaa Itoophiyaan fincila irratti kaasuuf kan malu du'a obboleessa keenyaa irratti shira xaxee mootummaan Abiy lammaafaadhaan dabalatee obboleessa keenya ittiin dabarsanii kunoo Abbayyaa isa jedhamu kanaatiif dabarfatanii siyaasa ajandaa isaanii jijjiirratte Oromoon ajandaa isaa hin beeku waan godhu waan gaafatu hin beeku. Amma dabali ajantoota isaanii akka Lammaa Magarsaa Minisootaatti erganiif maal godhu lafa jalaan
ajandaa wayii qabatee dhufa namni kun maal qabate waan inni hojjetu biyya sana keessatti beekta uummata kanaaf sagalee hin taane amma gaaffii uummanni Oromoo har'a hiriira naannoo Waashingten DC keessatti kan ture saba warra Tigrii baatu rispoonsara nu ta'anii kaleessa waggaa 27 nu ajjeesaa nu galaafata uummata sana keessatti hiriira sigala hiriira keessatti uummata ba'aniiti namoonni aktivistootaatiin sagalee ta'anii wajjiniin hariiroo sababa karaa miidiyaa garaagaraadhaan achi keessatti dhimma isaanii ba'anii achi keessatti hiriira uummata Oromoo keessatti kaleessa Oromoo Amaaraa jennee gabaabsi yaada kee gabaabsi namni baay'ee bilbilaa jira namaafis carraa kenna. Ayyi kanaaf akka kanatti deemame gabaabumatti uummanni keenya waan godhu waan barbaadu abbaa biyyummaa keenya gaafachuu Oromiyaa gaafachuu gaaffii Oromoo walaba taate Oromiyaa gad dhaabnee akka obboleessi koo jedhe sanatti uummanni kuushichi walii gallee hirii biyya mataa keenyaatti waliin hundeeffannee biyya kuushi kan jedhamtu ijaarra. Itoophiyaan kan jedhamtu hin beeknus seenaama uummata biyya sanaa keessatti siin jiru namni beeku hin jiru maqaama sanarra akkaan hin fudhannu warri Itoophiyaan jira jedhan ofii isaanii fudhatanii haa ba'an hiree mataa keenyaa murteeffannee hiree keenya kana immoo dhiiga ilmaan Oromoodhaan qabsaa'ota keenyaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaan sana cinaatti dhaabbannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannaa jira yaada naa kennite galatoomii ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu nama biraadhaaf hin carraa kenna. Daawwattoota keenya jaallatamoof kabajamoo wanni amma asirratti haasa'aa jirru ajjeechaa obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti godhameerraan kan ka'e jechuudha. Halo marhaba yeroo tokko akkam daayirektii bilbilaa jirta? Okay, obsi Munir asirraan nama wayii jira. Mee haasa yaada kee daqiiqaa muraasa keessatti wanna godhadhu. Halo? yaada kee itti fufika. hiriiran taane odoo mara nagaan taane qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsee waboo cinaa dhaabbatee haayoo adda bilisummaa Oromoo tan ganamaa saniin diina Haacaaluu Hundeessaa fi qeerroo Oromoodhaa deebi'a. Kanatti aansuudhaan fakkeenyaaf gurjaajii adda addaa sooshaal miidiyaa kana irra deemaa jira. Gurjaajii tana Oromoon gurra kan dhufi hin qabdu abbaan fedhe boolalitti abbaan fedhe ta'ee irraa deebisanii qabsoo isaanii qabatanii deemuu qaban. Yeroo hunda jechuudha amma wanni Abiy Ahmed godhaa jiru qabsoo biyya keessaa kan Finfinnee seente baadiyyaatti deebisee qabsoo taan ammoo biyyaa baasee akkuma mallantaatti jechuudha. Biyya alaa kanatti akkuma namni hiriira guddaa itti fufu saniif kan inni maanta yaada akkanaa qopheesse qabsoo keessa baadiyyatti galchuu fi magaalaa keessaa iyyameetii addunyaa baasuu fi biyya alaa deebisuuf biyya san nagaan qabachiisu kaayoo Abiy Ahmed jechuudha. Uummanni keessatti qabuudhaan galatoom bakka jirtanitti waboo jabeessaa haayoo adda bilisummaa Oromoo tan ganamaa sanitti amanaa sobaa osoo hin taane garaa duwwaa karaa duwwaa sanii jaa jabaadhaa ulfaadhu yeroo gaarii qaban obboleessi keenya jaalatamaaf kabajamaa aktiivistii olaanaa bara dheeraa uummata Oromoo wajjiniin Oromoo hidhamee fi Oromoo ajjeefamee fi Oromoo biyyaa baqate shamarran Oromoo biyyoota adda addaa keessatti Munir Abubakar laayinii irra jira. Namni Munir Abubakar wallaaleen jiru. Munir Abubakar jechuun qabsoo kana keessatti wareegama guddaa nama kafale akkuma waraana bilisummaa Oromoo bosona keessaa qawwee qabatee lubbuusaa kenne Munir Abubakar biyya alaa kana keessatti ilmaan Oromoo gargaaruudhaan waraana bilisummaa Oromoo gargaartisuudhaan qabsoo Oromoo haqa waraana bilisummaa Oromoo nama dubbachaa turetu laayinii irra jira. Munir baga nagaan dhuftee yaada kee itti fufi obboleessa kee. Okay, baga nagaan eedanii akkam fayyaadhaa daawwattoota Walabummaa Miidiyaa Neetwork. Ani isinlee hedduu haasoo gabaabumatti waa xiqqoo jedhuu barbaada. Namni keenya rakkoon isaa gizee wanni tokko asoo hin dhufne dura yeroo itti himtu maqaa sii baasee sii morma eega wanni san ta'ee booda gadi bahee iyyuu booyuudha.
እና wanna akkana sila tabe amala akkana sila jijjiiran gaariidha. Amma gabaabumattuu namni sadii kan harka Dr. Abiyyitti kan dhibbatti namni lama du'e namni tokko jala jiran tokkoffaa daadii galaan namni ajjeesee Dr. Abiyyiidha. Akkaataan itti maaliif ajjeesee jettee sirna Atsee Minilik waan mormeef sirna Haayile Sillaasee waan mormeef ajjeese jechuudha. Viidiyoo isaa yoo ilaalte kilippii isaa waanuma Atsee irraa dubbata. Lammata raayyaa ture. Raayyaanis wanni itti jahan deemiitii peejii naftanyaa laali, zahabashaa laali, daruu zahararuu laali. Viidiyoon wanta hankalellee laayiviirraa jedheetiin jira torbaan dabrallee dubbatee jira jala bu'ee jechuudha. Raayyaa ajjeesuudhaaf osoo takka taattalanii dubbiin tun dhuftee gama kanaa gortee malee raayyaa ajjeesuudhaaf Daniel Kibratfaan kan duraan hojjechaa turan itti himaa turre. Ammallee hin dammaqan namni keenya. Dhibbatti Miniliqumaa xaawee tortoree raamoo baasee du'ee jecha kana isaan garaa gubate. Indaa'uma Hacaaluu daran raayyaa irratti xiyyeeffatanii turan. Jidduutti oommeenni waan dhufee wanti Hacaaluun dubbatee waa'ee Minilik ajjeesan malee duraan isaan raayyaa ajjeesuudhaaf jala muratanii jiran. Information akkana ani ji'a takka duraan dubbachee ture waa'ee raayyaa kana. Amma gin viidiyoo yeroo sadii itti jalan dubbee dabre keessallee dubbii raayyaa tana ammallee eega namni tokko kufe booda eega namni tokko bobba'ee booda iyyuu dura if eeggannee cimnee ammas yoo raayyaa waan takka ta'e namni akka Dr. Abiyyi ta'e namoo haa beeku kunuu jechuun irraa dhorkuu jechuudha. Laal garaagarummaan qabu. Daadiinis Minilik arrabse ajjeefame, Hacaaluunis Minilik arrabse, wantinis Minilikuma arrabse. Wanni isaanii yaanni isaanii tokko. Wanti isaanii tokko ajjeechaan sila rabbii baase raayyaa rabbumaa tiise malee rabbuma guddaa tiise malee baay'ee jala dalagaa turan. Namni keenya yeroo viidiyoo raayyaati peejii naftanyaa olii gad oofan akkanallee bayyanachuu dadhabanii. Baay'ee galatoomi Muniir yaada kee gabaabsi namoota biraadhaaf illee carraan kennaa. Amma Abiy Ahmed akkaataa inni wanni Oromoon ammallee hubachuu isinii qabdan namoota Muniir isinii eeraa jiru raayyaa abbaa maccaa irratti akka xiyyeeffannoo guddaan jiru. Kana Oromoo hundi beekuu qabdan obbo yookaan immoo Sheek raayyaa abbaa maccaa asirratti yoo kan dhageessu taate yoo akka carraa taate viidiyoo keenya kan dhageessu taate gara saba keetitti gara lammii keetiin alatti sa'aatii kara deemtuu fi eenyu wajjiniin akka deemtu yeroo hundumaa mobaayiliin kee kaameraa yoo ta'e kaameraa ofitti hiitanii deemuu sinirra jira. Bifa gama hundaaniyyuu warri immoo jaalalaa fi namni kun nu gargaaree jira namni kun nu wajjin jira kan jettan raayyaa abbaa maccaa warri jaalattan akka kaameraa kan ofirratti hidhanii akka deeman kana hundayyuu akka gootan yoo namni waan biraa gochuu dadhabe gara kaameraatiin akka hordofamu kana wanni dhaamsi isinii dabarsinu. Mee Abiy Ahmed yeroo tokko warra Eertiraa warra Maali warra Tigraay jedha yeroo tokko immoo warra Masriiti jedha yeroo tokko shaneedha jedha. Ajjeechaa kanarraa Abiy Ahmed bilisa ta'uudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Kanarratti maal dhaamtamee maal uummanni Oromoo maal beekuu qaba jetteedha. Wanni Oromoon hin hubatin wanni Oromoon ammallee garaa hin kutatin jira jettee yaadda. Ani bar inni namni baay'een ati hordofaa turte haasofni Dr. Abiyyi kan dura haasofumatti waan biraa dhiisiti haasofuma inni godhaa ture namni Minilik xiqqeesse Itoophiyaa xiqqeesse namni Haayile Sillaasee xiqqeesse Itoophiyaa xiqqeesse kana ala masrajaan jiru duraanuu jedhaa ture akka rabbitti ilaala ummata kana. Seerri isaa bulchiinsi isaatis bulchiinsa nugusaati. Akka seera nugusaatti nama nugusaa arrabsanii ajjeefama. Kun ifatti bahee dubbachaa ture. Namni Minilik tuqe Itoophiyaa tuqe jechuudha. Namni Minilik xiqqeesse Itoophiyaa xiqqeesse anallee xiqqeesse jechuudha. Kun masrajaa kanaa olii waan biraa dhiisi waan biraa waan poolisaa dhiisi. Amma waa'ee Hacaaluu yoo fudhanne mijoon tuni kara akkaataa itti ajjeefame kara mirgaatti jetti. Mijoon tuni amma fakkeenyaaf kara mirgaatti poolisaatti jechuudha. Isin ajjeesuu marti
garuu yoo isin hin ajjeesne nama ajjeese dhiibbaa dhibatti beeti karaa mirgaatiin dhufe isii dubbisanii dha'uu waan jala sararamuu qabu yookaan isii harka isiitiin ajjeese yookaan gaba isiitiin dhufanii isii dubbisanii dhawan jechuudha. Kuni beeti jechuudha. Feeziidhaan beeti jechuudha. Eenyu akka erge akka doktara dandeenyu akka kanaatti jechuudha. Dhiitiin karaa isiirraa dhufte ni beeti jechuudha uummata jechuudha. Kanaan jiru barbaada. Galatoom. Doktara Abiyyi. Ammas namni biraa yoo miidiyaa irra bahee biyya keessaa mililik xiqqeessu yoo ta'e numa du'a. Dubbii gabaabaa. Ayyee galatoomi ulfaadhu nama biraadhaaf hin carraa kenna. Okay, tamam. Ayyee galatoom. Halo. Halo. Innagaamu. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo Abiy Ahmed si dhagaa jira. Ayyee yaada keetti fufi. Yaada qabdaa? daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo ኑሮ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦም ሊያስቆም አይችልም። እንዲህ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራ ልምድ አይተናል። በብዙ እጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር። ኤርትራ ህዝብ እንዲህ ያለለት አበቃ። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለለትም ያበቃል። ሌላ ድራማ ቢሰራ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እምቢ እንዳይለ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊነት ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa bilisoof gochuudhaaf halkanii guyyaa wanno gochaa jira. Kanarratti yaadnati qabdu maal inni Abiy Ahmed intala inni leenjisee yookaan immoo waraana inni bobbaase akka Haacaaluu Hundeessaa ajjeese ragaan qabatamaan as jira. Mucayyoon karaa mirgaa teessi mucaan kan rukutame karaa mirgaati. Kanarratti yaadni inni dhiyeessaa jiru. Mucayyoon tuni waraana ta'uu isii abbaan isii nama mootummaa sana keessatti ammallee tika olaanaa yookaan immoo security olaanaa magaalaa Finfinneetti abbaan biddeenaa isii. Kanaan Abiy Ahmed garuu ka jechaa jiru warra Tigraay shaneedha warra Masriiti ka jedhu yeroo baay'ee propaganda gara miidiyaatiin nafxanyoota wajjin walii galanii oofaa jiran. Kanarratti yaada maalii qabda? Waan hin jedhu Saudi Arabiyaa raayisii bilbilee Abiy Ahmed nu jeesu uummata Oromoo jeesu haara nyammarree nama guddaa utuudhaanii ciibsuun hirriibaa kaasuudhaanii beekte. Wanni jedhu uummata Oromoo maraan dhaamsan ani dhaamsu. Hin dagatinaa dagachaa jirtanii namni nama guddaa raffisuun hirriibaa kaasuudha. Sin goyyomsiminaadha goyyomsamuun duraaf jedhi uummata Oromoo dhaamsa kana naa dabarse. Galatoomi ulfaadhu fayyaa argadhu. Fayyaallee jiraadhu atillee naa galatoom. Haye daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo hirrafinaadha nama beekaa rafee dammaqsuun hin kaasu yookaan immoo ka'iin hin kaasu kan jedhu obboleessi keenya dhaamee jira uummata Oromootiif. Uummanni Oromoo kan bahaa dhiyaa kan kaabaa kibbaa Abiy Ahmed maal nurratti hojjechaa jira? Maal uummata Oromoo irratti hojjechaa jira? Keessattuu waan Adaanech Abeebee jette wanni nuti Geetaachoo Asaffaa qabuu dinneef kabajaa uummata Tigraayiif qabnu ka jedhu lafa keessee jirtu jechuudha ifa. Kanaaf uummanni Oromoo maal Halo? Halo Walabummaa. Akkam naguma? Fayyaadhaan asii holaan darraan sii bilbilee. Hayyee. Obboleessa kiyya nuti bulchulaan amma 27 nuti mallasii dalagaa ture nuti akka uummata Oromootti namni qabee malee bilisa ba'e hin jiru. Bilisummaa Oromoo bira barroo bira dhaabbannee nama akka hin jiru addunyaa kanarratti. Okay. Wanno wayii si bira jira sagalee wayii. Telefoona kiyya kana abbadaa telefoona lama harkaa qabaa. Kun gaarii miti namni dhaggeeffachuu hin danda'u. Okay. Sooratti dhaabbii kanas siif hin deebisa. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo wanni irra haasa'aa jirru gadi fageenyan
gochaa Abiy Ahmed Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjete Haacaaluu irratti gabbahee uummata Oromootiin karaa ittiin namatti daddarbuu miidhaan isaa gaba akka ta'e namoonni baay'een dhaga'anii jiru. Garuu kana dhaga'uun du'arraa nama oolchu. Biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaadhaa odeeffannoo kana dhabanii kan miidhaan kun hundi irra odeeffannoo kana erga dhaga'anii booda gorsa ogeessi fayyaa kana erga dhaga'anii booda hojiirra oolchutu nama barbaachisa. Dhaggeeffatanii tocal jechuun balaa guddaa akka qabu biyyoota guddatan kanarraa barachuun nurra jira. Uummanni keenya disipiliind ta'ee waan dhaga'e kana hojiirra oolchu. Dhimmi kun waan hubannoo baay'ee nama barbaachisu miti. Walirraa fagaachuudha, harka dhiqachuudha, wal tuttuquu dhiisuudha. Yoo danda'an bishaan harka dhiqachuu, yoo taate immoo alkoolii harka dibachuudha. Homaa kun waan baay'ee beekumsa baay'ee nama barbaachisu miti. Garuu waan dhaga'an fayyaadha. Mee yaada kee gara yaadatti wanno otoo yeroo nuraa wanno jedhin. Aha. Haye. waraana hagatti biyya jiru naa dhaabbachuu fi gara miidhaa akka deemuu qabu qofa irratti osoo xiyyeeffatanii miidiyaan mootummaa warrooti uummanni garaan bulu jechuudha. Sun uummata irratti xiyyeeffatee tuni uummata kana akkamitti akka gabroomu sababa salamii biyya keessa uummata keenyatti buusuuf akka namni uummanni Oromoo sababa salamii biyya keessa jiru jibbuutti jiru wanta garaagaraa gabaasatti hin jira yeroo gabaabaa keessatti maal akka ta'u ni hayyoonni kennamuu akkuma yeroo jawaab dalageetti nama tokko keessaa ay baasanii kun immoo uummata ka hoogan uummanni immoo isa jalaa dhagahu akkamitti ay baasuu dadhabanii yaada jedhu qaba. Uummanni keenya bakka jiru guutuu biyya Arabaallee ta'ee fi biyya Faranjii keessallee ka jiru uummata keenya ka yoo miidhameellee waan barbaadu qopheessuu qabaa. Yoo rakkoon tokko argame waan qabu qaama waliin qarqaarre qaama wal cinaan dhaabanne yoo wal cinaa dhaabanne kanarratti uummanni keenya bakka jiru waan qabu akka wal cinaa dhaabatu jedha. Uummanni keenya bakka jiru baay'ee galatoomi ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu. Haloo marhaba eessarraa biyya kamirraa bilbilaartan? Ankasii bilbila Dubaay irraati. Hayyee baga nagaa dhufte buleetiti akkam ajjeechaa Haacaaluu irratti Abiy Ahmed hojjechuu isaatiif Abiy Ahmed immoo uummata Oromoo karaarraa jallisuudhaaf Oromoo afaan wal deebisuudhaaf Oromoodhaa jechaa jira kan shaneetu ajjeese ka jedhu yookaan immoo uummata Tigraay ka jedhu irratti haasa'aa jira. Mee kana gubbaa irratti yaadati qabdu maal obboleettitiyya? Mee Abiy Ahmed kanarraa qulqulluu of gochaa jira. Wanni kun dhuguma hin fakkaata. Intala inni ergee intala waraana keessa turte intala ammallee abbaan ishii itti gaafatamaa tika biyya sanii waliigalaati. Itti gaafatamaa tika olaanaa magaalaa Finfinneeti. Kanarra dhaabbattee maal inni yaadati qabdu? Abiy hajjeesuuf shakkiin qabu Abiy uummata ajjeesee nuti wanni nu barbaannu Abiy Ahmed buqqisuudha hundeen buqqisuudha. Hacaaluun hin duune nuti du'e jechuudha. Wanni nu barbaannu nafxanyaan kan nufte harree maan nufte harreerumaan deebisuudha jechuudha. Farda keenya deeffachuudha. Wanni daangaa mataa keenya kabanye isaan gaaraatti qocaa dhabeete gaaratti deebisuu qabne akka nama tokko takka intala wallaggaa tokkotti. Nafxanyaa wajjin keenya nyaanne jechuun nuti harreera jechuudha. Dhiirri keenya taanaa dubarri dibannoon mataa keenya nafxanyaa hundee buqqisuudha jechuudha. Baay'ee galatoo. Nuti du'e jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya maali Abiyyi nafxanyaa hundee buqqisanii kattaatti gashuun lafa dhuftetti gariisee jechuudha. Itti jabaadhaa garuu baay'ee namatti tolta. Baay'ee ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu obboleettiti. Egaa kan biyya fagoorraa bilbilaa jirtan akkuma beekamu darabee walii eeggannee yeroo bilbille gaariidha. Abiy Ahmed walirratti hin bilbilinaadha. Abiy Ahmed uummata Oromoo ajjeesuu irratti sagantaa guddaa akka inni baafatee jiru. Haacaaluu Hundeessaatiin karaan dura yoo ati narratti sirbite yoo ati waa tokko narratti goote kan jedhu waa tokko halkan tokko siin obsu kan jedhu ture jechuudha. Mee asumarraa achi dabarree nafxanyoonni maal gochaa jiran artistii nafxanyootaa yookaan immoo Teedii Afiroo waa'ee Lummuxxi waa'ee Minilik yeroo inni haasa'u Oromoon guyyaa tokkotti dubbatee hin beeku. Sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru si ajjeefna jedheen hin beeku. Garuu akkaataa isaan irratti hojjetan garaagarummaan Oromoo jidduu jiruu fi garaagarummaan nafxanyummaa sirna nafxanyaa jidduu jiru Oromoon xiqqoo ishii dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha.
waa'ee Teedii Afroo irratti. Teedii Afroo gaafa inni uummanni Minilik ajjeecha waraanni inni godhe waraana eebbifamaadha kan inni jechaa ture irratti mootummaan nama jalatti ijaaree nafxanyoonni waan akkamii akka gochaafii jiran yookaan immoo waan isaan yaada isaanii asumarraan haa dhaggeeffannu. መንግስታችን ነው ቴዲ አፍሮ ማለት ማንም ቢነካው በሱኛ ቴዲ ማለት ኢትዮጵያን አይደለም አፍሪካን አንድ ሊያደርግ የሚችል አይነት ሰው ነው። አንድ 10 ምናምን ትኬት ቆርጫለሁ። ከዛ ውስጥ አንድ ሁለቱ እዚህ ጋር ነው ያለው። ከቀድሞ ዘፈኖች ጦር ሰርተሽ በፍቅር ገፍተሽ የኔን ገላ ሰጠኝ ጠላሁሽ ስትለምጂ ከሌላ ማዘን መጨነቁን መከፋቱን ትቼ ከሰው ተላመድኩኝ አንቺን ረስቼ። ቴዲ በጣም እኔ አድናቂ ነኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ወድ ነው ያንተ ሙዚቃ እየሰማሁ ነው ያደኩት። በጣም ቴንኪዩ ቴዲ አንደኛችን ነው። ሁሌም እንወዳለን። የሀገር ፍቅር በጣም ነው የምንወድ ቴዲ ሁሌም እንወዳለን። ለኛ ሁሌም አንደኛችን ነው። ሁሉም ዘፋኞች እንዳንተ ቢሆኑ ደስ ይለናል። በመጀመሪያው ስለ ሳልሳዊ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ለመናገር እዚህ ጋር በመቆሜ ራሱ ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ። በቃ ቴዲ ሲባል የመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማኝ ፍቅር ነው፣ አገር ወዳድነት። ሁለተኛ ነገሩ ደግሞ በቃ ታሪክ ማወቅ፣ ታሪክ አዋቂ ነው ብዬ ነው እኔ በራሴ የምገልጸው። ባንዲራ ነው የምንሰራው። ቴዲ አፍሮ ብለን እንሰራለን፣ በጽሁፍ እንጽፋለንና ልብሶች ላይ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል ህትመቶች አሉን። እነሱን እንሰራለን። ለጊዜው እነሱን ይመስላሉ፣ የተወሰኑ ናቸው። ቴዲ ያው የሚሰብከው ፍቅርን እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ብንፋቀር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማንም ለማን ገማ ወረ ነፍጠኛ ፋርሰን በየከሰቲ ነምኒ ሳኒት ቡንጅሩ ነምኒ ሞባይ ነፍጠኛ ዱበቴ halkan takati du'a waan ta'eef jalacite kanaafi uummanni Oromoo waan amma deemaa jiru laala. Teedii Afroo fa namoota akkamii akka isaan bobbaasanii alaabaa lumutti qabachiisanii warra harkaa fi harma muree Oromoo irratti faarsuun Oromoon hamma kana hunda namanarraa du'e harmanarraa cite miilanarraa cite cinaanan kolaafame jedhee guyyaa tokko dubbachuu hin danda'u. Minilik garuu gaafa biyya isaarraa dhufe harree yaabbatee dhufe. Minilik farda oofuu hin beeku, farda gulufuu hin beeku, sangaa fardaa namni nama jalatti hin qabu. Yoo dandahanii fi yoo beekan yaabbatan jechuun lubbuu nama kafalchiisaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon ani Itoophiyaadha ofiin jettu. Oromoon nuti Itoophiyaa keessatti jiraachuu dandeenya jettan carraan amma Haacaaluu mudate kun Haacaaluu irratti miti ka'ee gale. Haacaaluu irrattis miti moo ka dhaabbatu. Yoo nuti qabsoofnee yoo nuti biyya walaba taane ijaarre malee yoo Oromiyaa nuti barbaannu ijaarrannee lafa godhadirraan kan hafe nuti hamma Itoophiyaan jiraattutti ajjeechaan Haacaaluu irratti raawwatame dhala keetirratti sirratti ijoollee boleessa keetirratti raawwatamuun akka hin hafne shakkii tokko hin qabaatin jechuu barbaade tanan. Kanaaf daawwattoonni keenya jaalatamuuf kabajamoo waan asirratti haasa'aa jirru kana wantoota argaa jirtan kana hundayyuu Abiyyi garuu waan amma akka inni nama nagaa of godhe nama gaarii of godhe Shimallis faa gabbahanii yeroo isaan boohan yeroo eenyu Taakkalee Uumaa faa inni goota keenya yeroo jedhan warra laayivii waraabaa ture. Teedii Afroo faa har'a yaa'a masaraa mootummaa keessa jira, yaa'a masaraa keessa jira. Teedii Afroo hin eeggama. Maaliif mangistaachin no waan isaan jedhaniif gooftonni Abiyyi waan isaan hin dhiifneef Teedii Afroo eegurraan Teedii Afroodhaaf waraana ramadanii konkolaataa ramadanii mana Minilik keessa taa'ee har'a ijoollee isaa wajjiniin bashannanaa jira. Ka ajjeefamaa jiru garuu nuyi jechuudha. Ka qalamaa jiru nuyi gola hunda irratti jechuudha. Kanaaf hiriira nagaas nurratti qopheessaa jiran biyya alaa fi biyya keessatti Oromoon kanaaf of qopheessuu danda'uu qabdan. Oromoon furmaanni jiru tokkoo fi tokko Oromiyaa walaba taate ijaaru. Jawaar haa hiikamuu, Baqqaleen haa hiikamuu. Baqqaleen hiikamee akka karaa irratti najjeefame. Jawaar hiikamee akka karaa irratti najjeefame. Dajanee Xaafaa faa hidhame. Oromoon manni hidhaan sun guutuu uummata Oromoo miliyoona 60 yoo hidhan malee Oromoon hidhamee wanni qabsoon dhaabbata jennee nuti yaadnu hin jiru. Kanaaf uummanni keenya kana hubachuu qabdan jedhee yaadaa jechuudha. Haaloo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ani Baareen irraa. Baareen irraa baga nagaan dhufte. Hayyee yaada keetu Yaadni an qabu Abiy Ahmed ajjeesuu isaati. Kan walirra dhaabbachuun kan jiru. Ammas Abiy waan asittuu qarshiidhaan bitamuu dandeenya. Ijoolleen Oromoo hin bitaman. Waan ta'eef wal qabuutu barbaachisaadha, wal gorsuutu barbaachisaadha, wal bira dhaabbachuudha. Yani sibsaba jedhee waan tokko isinitti hima jedhee bakka tokkotti walitti qabee amma immoo Itoophiyaa keessatti halkan bakka ciisanii guuruutti jira Abiy Ahmed. Har'a Haacaaluu Hundeessaatii miti kadu'e. Haacaaluu Hundeessaan du'e malee maqaan isaanii jira. Dura oduu callisuu baannee hundi kun jiruyyuu ijoollee Araba keessa jiran galchee qilleentotu isin eeggata jedhee Abiy Ahmed. Abiy Ahmed nuufis hin ta'u haala kanaan hirmaannee wal bira dhaabbachuu. Aloo jalaa citee neetwoorkii ishii baay'ee rakkisaadha. Galatoomi waan hundaaf iyyuu nu dhaggeeffatte asumarraanii ulfaadhu siin jenna. Egaa uummanni keenya waan Abiy Ahmed Oromoo irratti qopheessaa jiru dhibbarraa dhibbatti argaa jirtan, dhagahaa jirtan, ni hubattan jennee yaadna. Dhimma kana gubbaa irratti ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame walabummaa Oromiyaatiin yoo hin goolamamin, yoo biyya walaba taate Oromoon ijaarratee uffoy jedhee boqotee hin ciisin, Oromoon ajjeechaan Oromoo itti fufaa jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo saba bal'aa kan biyya alaa keessa jirtan, karaan Oromoon qabu karaa tokkoo fi tokko hangi du'e Oromiyaa walaba taate ijaarudha. Lammaan Magarsaa Minisootaa dhufee abaluun akkana ta'e Xayyibaan dhuftee kuni qabsoo Oromoo of duuba deebisuudhaaf waan hojjetamu shira Minilik hojjechaa ture san irraa adda miti jechuudha. Baga nagaan dhufte eenyu ani halo halo baga nagaan dhufte yaada keetti fayyaadha gara yaada keetti buleessa kiyya. Tole. Amma wanni dabartee mootummaan kun raawwatee akkuma isin dubbachaa jirtan itti walli harkaan kennine mootummaan kun mootummaa Oromootiin jechaa turtanii. Jechaa turtanii? Mootummaa Oromootiin itti mootummaan kun dhugaadha. Warri keessanii namni tokko hedduun mootummaan yeroo duraa qabatan namni hedduun ni shawwatamne beekan mataa xiyyaarraa eegalee. Kanaaf amma falli jiru mootummaan kun akka uummata gaafa wayyaanee sanitti dafee waan bu'aatii miti. Mallee nu kabachiisuun waa hedduudha nu kasaachisuun lubbuu namaallee hedduu galaafatu deema. Kanaaf ammoo wanti dabarte akkamitti biraa qulqullina bichaa irratti xiyyeeffachuu qabnaa jechuudhaan barbaade. Baay'ee galatoomne ulfaadhu. Kanaaf gara hidhannootiinis gara gargaarsaatiinis wal ijaarree yoonii fi ammatti yoonii fi dhaqqabuu baanne waggaa kanaa booda amma maatii biyya wallee gaafanne waan jedhan hin qabanii dhiibbaan gaafa wayyaanee illeen irra gahin irra gaa jira. Kanaaf amma wanni malli nu baasu gara humnaatiinis gara maallaqaatiinis tokko taanee kun akkana kun shane kun jinnii dhiibnee warreen biyya biraa jiru kun harka hidhannoolee ana amma akka mataa kiyyaatti wayyaanee sanii wajjin yoo mooraa arganne itti deemnee qabsooynee birraa qabsuudhaan barbaadan jechuu baanee. Galatoomne ulfaadhu yaada keetii fi yaada bareedaadha. Yaada kanatti siin dhufaa yaada kana soof harkaa hin qabaa. Ulfaadhu horii bulii deeman. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri biyya Arabaa keessatti wannoo jettan garee dambalii hufna qeerroo kan jedhamu jira. Gara waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaan warra beekaman warra rikoordii addunyaa cabsantu jiranii gara sanitti warri biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtan garee sanitti idaamuudhaan gaa'ee keessaan bahuun gargaarsa waraana bilisummaa Oromootiif gochuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf kana akkasittiin asirraan akka hubattanii barbaada. Gama biraatiin wanta amma fakkeenyaaf deemamaa jiru ajandaa adda addaa waa'ee Eertiraan maali warra Tigraay fi Oromoo jidduun kan jedhu irratti
uummanni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti wanni uummanni Oromoo hin beekne yookaan immoo wanni namoonni tokko tokko hin hubanne akka hubannoo kiyyaatti isin ibsuu barbaada. Waa'ee ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mootummaa nafxanyaa yookaan sirna nafxanyaa ofirraa kuffisuudhaaf uummanni Oromoo hiriira nagaa yeroo bahutti warri Tigraayillee dhufanii uummata Oromoo wajjiniin hiriira bahanii nafxanyaa ofirraa kuffisuudhaaf sirna nafxanyaa ka akka inni lammata deebi'ee hin dhufne gochuu irratti hiriira nagaa yoo bahan nuti waan dhorkinu tokko hin qabnu jechuudha. Yeroon kana jedhu irratti ifaaf bilisa ta'ee namoonni peejii gurguddaa qaban warri akka Birraa Gammadiifaa waan isaan barreessaa jiran argaa jirra. Ammas xawalwaallummaan Oromoo keessa ni jira jechuudha. Nuti ka jechaa jirru Tigraay ollaa keenya, nafxanyaan ollaa keenya malee biyya keenya miti. Haqni Oromoo haa bahu, justice for everyone. Nuti dhugaan ilma namaa haa dhaabbatutti amannaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo kan biyya alaa jirtan kan waa'ee siyaasaa Oromoo irratti hubannoo hin qabaanne yoo jiraattan nuti Tigraay ollaa keenya, biyya ollaa keenya akka Suudaan ollaa keenya, akka Eertiraan ollaa nu taate, akka Keeniyaan ollaa nu ta'e, akka Soomaaliyaan ollaa nu ta'e ollaa keenya jechuudha uummanni Tigraay. Kanaaf nuti Tigraay wajjiniin biyya walitti hin qabnu, ollummaa walitti qabna. So kanaaf qabsoon Oromoo bifa kamiiniyyuu isaan dhugaan uummata Oromoo haa bahu yoo jedhan nama Oromoo ajjeese, nama uummata Oromoo saame of keessaa nu keessa ka jiru, Tigraay keessa ka jiru seeratti haa dhiyaatu yoo jedhan nuti wanni nuti beeytee isaan irraa addinnu tokko hin qabnu jechuudha. Ollummaa keenya jabeessuu, biyyummaa keenya walitti ijaarrachuu kanarraan kan hafe akka Oromoon wayyaan irraa nuti wayyaaneen haqa Oromoo deebisedhe yoo qabsoo kan godhu ta'e nuti isaanii waliin ollaadha malee biyyummaa waliin hin qabnu. Waliin kana booda wanni jiraannu walirraa binnee walitti gurguruu qofa. Kanarratti Oromoon beekuu qaba. Kanarratti Oromoon hubachuu qaba. Wanni uummata Oromoo burjaajessitaniif, wanni qabsoo Oromoo burjaajessitaniif tokkollee hin jiru jechuudha. Eenyuyyuu sabaaf sablammii kam adda bilisuu heera adda bilisummaa Oromoo keessatti namni of bulchuu barbaadu, namni Oromoo waliin jiraachuu barbaadu Oromoo waliin jiraata. Namni immoo kophaan jiraadha jedhu kophaa jiraata jechuudha. Kanaaf mirga nama kabiituu hin kabajinaa. Kana Oromoon bifa kanaan beekuu qaba, hubachuu qaba jedhee yaadaa jechuudha. Kanaaf isa kanaan Haacaaluu Hundeessaatiin ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame. Gochaan Haacaaluu irratti Abiy Ahmed raawwate Abiy Ahmed seeraan itti gaafatamuu qaba. Abiy Ahmed yoo nuti seeraan yoo seerri dhufe Halo? Hello. Marhaba. Kam naguma? Fayyaadha akkami? Gara yaada keetti fufe. Okay, galatoom. Ammaan jechuu barbaadeeti waa'ee Haacaaluu kana baay'ee nu gaddisiisee jirra beektaa fi amma baay'ee dhukkubuman nu qabeeyyuu jira. Ani keessattuu yeroo abbaan koollee du'e akka kana natti hin dhaga'amne akka amma har'a Haacaaluudhaaf torbee tokko guutuu nu dhukkubaa jira sababa isaa kanaaf kun waa'ee baay'ee nama gaddisiisaadha. Namichi kun wanti inni hojjetaa jiru wallistoota Oromoo tokko tokkoon funaanuuf deemaa jira kana booddee yoo yaadatte daadhii galaan ajjeesanii callifnee Jaafar Yuusufis tumanii turanii warrumtoo bidiyoo kuniin callifnee Haacaaluu immoo galaafatan amma nama hunda fichi tokko tokkoon ajjeesanii shanee ajjeesee jechuudhaaf yookiin Eertiraa yookaan Tigraay yookaan warra baandaa Gibxii jedhanii akkasitti hololanii uummata keenya mataa naannessuuf deemu. Kanarraa of eeggachuudhaaf raayyaa abbaa machaas of eeggachuu qaba. Namni keenya wal to'achuu qaba kan jedhu yaada qaba. Sababni isaa maaliifi warruma waliin raayyaa wajjin dhaqee salaatu ajjeesisu eeganii yeroo inni salaata suubii fa'i bahuu fi yeroo inni maqariiba faa salaatu masgiida dhaqu karumatti eeganii sa'a sanatti ajjeesuu jechuudha. Kanaaf namni keenya akka of eeggatuu fi dhaamsuma daddabarsuu fi qabnaan ka jedhu qaba. Ka biraadha wanna maaltu jira amma qabsoo kana warri dur qabsoo kana olii gad ta'e amma deebi'anii akka haaraatti ammasi yeroo uummanni keenya gara tokkotti deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf jalqabee jiru kana keessatti isaan immoo maallaqa qabxiitii yookaan shawaala baataniitu horii guurrachuu jalqabanii jiran. Warri dur qawween hin barbaachisu biyyi bilisoomee kana booddee qawween hin barbaachisu
galiitu banamee jira amma. Sababa kana wannoo godhatanii kana jaarraa kana goonaa uummata miidhamee gargaarraa kana jedhanii akka namni attention yookaan yaada isaa gara tokkotti godhee akka inni waraana kana bira dhaabbatee waraanni kun jabaatee Oromiyaa waraana cimaa qabaatte maleessa furmaanni tokko hin jiru. Yoo Abiyyiin achii kufee boornamtanyaadhuma tokko yookiin koloneera tokkotu amma dhufee bakka qabata. Sababa kanaaf warra amma maallaqa uummata diyaaspooraa kanarraa namni aarii waan qabu warra maallaqa sorachuudhaaf ka'ee jirutu jira. Warri kun akka uummanni keenya aarii qabu kanaaf waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee qawwee akka hin bitne waraana jabaa tokko akka Oromoo hin ijaarrate warra gochuudhaaf amma nagada jalqabeetu jira. Warri kun akka irraa of qusatanii jedha kanumarratti dabalee yaadi kiyya ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo Abiy Ahmed akka obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee ragaa qabatamaanii kan intalli Laamroot kan jedhamtu xalayaa yookaan immoo Haacaaluu Hundeessaa irratti kanaan dura barreessan akkuma argaa jirtan kuni hundinuu ragaa beektee ragaa quubsadha. Kanarratti dabalatee intalli kun otoo namallee beektee mootummaa keessa hin jiraanne taate waa tokko jechuudha. Intalli kun nama waraana mootummaa keessa jiraachaa jirtu nama waraana taatee suuraa isii argaa jirtan komaandoodha. Sanuu waraanallee waraana wannoo miti warra komaandoodha jechuudha. Warri kun komaandoota. So kanaaf uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Ajjeechaa kanarraa Abiy Ahmed eessatti baqachuu hin danda'u. Haaloo. Akkam jirtu nagaa? Fayyaadha. Mee yaada keetti gara yaada keetti fufi otoo wannoon jedhin yeroo walirraan gubnu. Yaanni kiyyaa waa'ee Tigiree fi waa'ee ajjeechaa Haacaaluu akkasuma waa'ee amma deemaan waa'ee Oromoo irra dubbachuu jirtanii. Isa kanaaf akka yaada kiyyaatitti illee ta'ee akka uummata Oromootitti illee wanti amma nu yaaduu qabnu uummanni tokko tokko uummanni Tigiree maanu bira dhaabbateedha. Ollaan fi nagahaan bulu namni nagahaan bula jedhanii uummanni Tigiree kanaan duras seera isaati akka heddii jechuun bulchiisa gisee saniiti malee kan irratti hojjete uummata Tigiree hundaa miti. Kan irratti hojjete illee gisee san kan irratti hojjete illee akka Geetaachoo Raddaa baan namni gisee san taarika isaanii uummata Oromoo irra hojjete uummata Oromooti malee nuti mana isaanii beenneeti miti kan isaan irratti hojjennee. jedhee ture yoo yaadattanii jiraata. Abiyyi fa'i kan hojjechaa ture Lammaa fa'i Shimallis fa'i Addisuu Araggaa fa'i Baacaa Dabalee fa'i Abbaa Duulaa fa'i Kumaa Dammaqsaa fa'i Junaddiin Saaddoo fa'i warri Oromoo warri fixaa ture uummata Tigraay yookaan immoo warra kana otoo hin taane kan Oromoo fixaa ture yeroo sanis warra kanaa jechuudha. Galatoomi yaada sirriidha. Jiru ummanni Tigraay ummanni Sidaamaa ummanni sabaa fi sablammoonni nu bira dhaabbachuu qaban nu bira haa dhaabbatan jibbaa isaanii hin qabne isaanillee dhumatan bira dhaabbachuu qabne isaanillee nu bira dhaabbachuu qaban inni lammataa immoo deebi'ee jechuudha warreen hanga ammaa tanaa ila gubbaa kaasee haga gandaatitti namni ummata Oromoo irratti waraana labsaa jiru kaabinee gandaati kun ummanni Oromoo beekuu qaba. Kaabineen gandaa akka jirtu lolli takka kaana hiriirri takka baana namni fixaa jiru kaabinee gandaatti akkaan bilbiltee kunoo bilbillee gaafanne birrii keenya guuttanne jechuudha bilbila keenyatti guuttanne namni fixaa jiru kaabinee gandaatti uummata Oromootti nu fixaa jira kaabinee Oromootti maqaa isaanii kan beektu keessaa yoo jiraate uummata Oromoof ifa godhi Oromoon maqaa isaanii barbaadee gara fuulduraatti seenarrattis galmeessee yoo Oromoon biyya qabaattee guyyaa tokko seeratti dhiyeessuu dandeenya. Kanaafuu maqaata kaabinoota waan akkasii ganda keessa jiran ka beektu yoo jiraate maqaa isaanii nu dha'uu dandeessaa? Biliyoonitti bilbilu maqaa isaanii hin dhahanii hin sodaatanii namni nu fixaa jiru kaabinee gandaatti nu fixaa jira jedhaa jiru. Fakkeenyaaf magaalaa Asallaa keessatti kaabineen akka jirtuun nafxanyaadha. Magaalaa Asallaa keessatti namni dheengadda qanii ummanni hiriira baa ficcisiisa kaabinee gandaati. Magaalaa Arsii Boqojjii keessatti namni ficcisiisaa jiru kaabinee gandaati. Ganda irratti namni ummata Oromoo ficcisiisaa jiru kaabinee bulchiisa gandaati.
bulchiinsi gandaa eenyu akka ta'e uummanni Oromoo ni beeka jechuudha. Warri biyya ambaa jirullee firri isaanii warri kaabinoota ganda kanaa hin beekan jechuudha. Namni ammallee uummata Oromoo fixaa jiru kaabinee gandaatti Abiyyi bichaa miti. Inni lammataa ammoo Adaanech Abeebee jechuudha. Adaanech Abeebee maatii isii irratti haga irmijjaa fudhatanitti uummanni Oromoo intaloon kaleessa osoo lafa gandaa gurguratti dakanaa kaatee garraabaat har'a uummata Oromoo irratti irmijjaa fudhachiisaa isiidha sii tokko jechuudha. Inni lammataa ammoo jechuudha. Uummata Tigiraay wanti Geetaachoo Asaffaa qabuu dinneef uummanni Tigiraay ajjeesaniif uummanni Oromoo akka wal fixuu fi gaaf Haacaaluu ajjeefne uummanni Oromoo akka wal fixu akka qabsaa'ota keenya akka Jawaari Baqqalaa Gabraa akkasuma immoo Gurmaa Guutamaa hunda isaa harki isaa hidhatti gadoo itti bahu hidhatti guuranii mananiif uummata kanaafillee bakka hin buune kan jedhan jara hidhanii uummata keenya fixaaran. Baay'ee galatoomii. Kanaaf immoo uummanni Oromoo kana beekee ammallee ganda irraa jammaruu qaba. Kanatti dhimmi Lammaa Magarsaa maaliif ajandaa ta'e? Ni dhumanne Lammaa Magarsaa ka achi kaa'e namicha kana isaan ammallee sobanii uummanni akka hin sobamne sobanii ammallee Lammaa Magarsaa namichi kun yoo biyyaa akka du'u beeka jechuun Lammaa biyyaa hin baasa kana uummanni Oromoo immoo beekuu qaba jechuudha bakka. Gisee kana ajandaan Lammaa Magarsaan hin barbaachisu kun ko barbaadu qabsaa'ota keenya hidhame guma Haacaaluu kan nuuf jedhee uummata qabsoo kanaaf jedhee kan deeman. Ayyee ulfaadhu obboleettii yeroo gaarii qabaadhu. Aloo? Daawwattoota keenya jaallatamoof kabajamoo asirratti namoonni yeroo namni laayina irra jiru warri bilbiltan isinirraan kaasu yookaan piliis hanga danda'ametti naamusa qabaachuu qabna. Oromoon safuu beeka. Oromoon kan amma du'aa jiruuf haloo? Nagaadha fayyaa keetii akkami baga nagaan dhufte yaada keetti gargaa yaada keetti obboleettii koo. Haacaaluu maaliif gootanii saaftanii wanti dhimchooni. Sagaleen kee nagaamu. Hin jedhu qabu. Inni ilmaan keenya bakka bayaatuma badaara ammas cadhisame wanti godhamaa mee maaltu jira maaltu akka duras kan dubbatamaa illee wanti jiru hin jiru mee dhaggeeffadhu yeroo namni haasa'u dhaggeeffadhu obboleettii koo waan godhamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo warroonni waa otoo hin hubatiin akkanumatti cal jettanii bilbiltan yoo jiraattanii waan godhamaa jiru Oromoon qabsootti jira waraanni bilisummaa Oromoo lolatti jira. Qeerroon murteeffatee gara qabsootti seenee jira. Kanaaf kana hundayyuu diinnis firris beekuu qaba. Oromoo kan taate kana hubachuu sirra jira. Wanni amma irraa dubbachaa jirru Abiy Ahmed seeratti dhiyaachuu qaba. Abiy Ahmed ajjeechaa kana kan raawwate harka Abiyyiitiin galma Minilik keessatti raawwatame. Daani'eel Kibrat Damballaash warri waan kana dhiyeesse ka jedhu dhibbarraa dhibbatti waan qabatamaadha fi waan isaan raawwatan kuni uummanni Oromoo waan ifa ta'uufi qabudha jechuudha. Kan biraa ajandaan lammataa wanni amma deemamaa jiru uummanni Tigraay hiriira Oromoo wajjiniin bahanii Oromoo bira dhaabbatan kan jedhuuf nuti ammarras borus warra hin dhageenye dhageessisa warra beekuu barbaadan beeksisa wanni Oromoon barbaadu nutii fi uummanni Tigraay ollaadha. Ollaa tokko jechuudha. Kanaaf kanarraan kan hafe wanni uummata Tigraay warri Tigraay keessatti gaafa mootummaan Tigraay waggaa 27 Oromoo ka ajjeechisiisaa ture Abiy Ahmed keessaa nama tokkoffaa Lammaa Magarsaa nama lammaffaa eenyu Shimallis Abdiisaa Addisuu Araggaa Abbaa Duulaa Gammadaa Junaddiin Saaddoo warra kana seeratti dhiyaachuu qaba malee
warri nuti amma haasofnu kun wantoota amma haasamu kana ajandaa Oromoodhaa uumuudhaaf waan ta'e kan Oromoon akka hin dhageenye ka jedhuun amma jala sararee himuu barbaada. Baga nagaan dhufte buleettii teenya jaalatamtuuf kabajamtu akkam baga nagaan dhufte maqaa kee gaayyoodha diinni si beeka kanaafuu maqaa kee nama akkasuma taasise. Rakkoon qabu walabummaa galatoomii gabaabumatti namni uummanni keenya hararree kan nu nyaatu ala miti kan nu nyaatu ollaa keenya miti kan nu nyaatu nu keessa jira jecha. Tokkoffaa uummanni keenya waan irratti hojjechaa qabaatanis qabaannus namni tokko kana dura oboo harka tokko deeggaraa ture hararaan ka'ee akka sadii itti dabalee deeggaruu ture jedha. Ijoollee keenya biyya jiraatan namni isaanii dhachiisu hin jiru. Ijoolleen humti keenya hoboo kan hojjetan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran ijoollee keenya itti dabalanii leenjisanii isaan akka isaan hidhachiisan gochuutu nurra jirra. Maaliif maallaqni walitti qabamus ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo namni isaan hidhachiisu hin jiru Oromiyaa keessatti. Kanaafuu maallaqa qabnu amma kana dura baasaa turretti isarratti harka lamas haa ta'u harka sadiis haa ta'u maaliif uummanni keenya jiraachuu fi dhiisuu waan ta'eef rakkina guddaa keessa jirra. Maallaqa kana dura baasnutti irratti daballee isaanumti akka ijoollee itti dabalanii leenjisan isaanumti akka ijoollee hidhachiisan naannoo ofii isaaniitti dhuunfatanii naannoo isaan akka keessatti galfatan uummata barsiisanii uummatuma firree masaaraa bitanii isaanumtuu uummata san hidhachiisutu isaan irra jira. Uummata ofii isaaniitti amansiisanii akka isaan jalatti biyyattiin kun bilisummaa irra jirti. Hin sodaatina nama sinitti dhufe kanarraa nufirraa dhoowwaa jedhanii masaaraa gaa yoo of harkaa qabaatan uummata isaan amaniif masaaraa isaanumti isaan deebisanii hidhachiisutu isaan irra jira jechaadha. Yeroo ammaa uummata keenya namni isaan hidhachiisu waan hin jirreef. Ijoollee kana halkanii guyyaa isaan biratti harka sadii harka lama maallaqa keenya baasutu nurra jira. Kanarratti uummanni dhuguma uummata har'a kana booda garuu uummata miliyoona 55 keessaa miliyoona 30 ta'uu hin danda'a. Miliyoonni 30 sun miliyoona 50 ol isaan deeggaruutu isaan irra jira. Iddoo nama isaan hin deeggarre san nuyi bakka isaanii bu'uutu nurra jira jechaadha. Hacaaluun du'e nama du'e deebisuu hin dandeenyu. Hacaaluu kan ajjeesan warri Jimmaa warri Abiyyi deeggarattu hin jirti isaan amma immoo maal godhuu barbaadaniiti uummata Ambootii fi uummata Harusii Juwaan waan Harusiitti dhalateef jechaadha. Uummata Harusiitii fi uummata Amboo walitti naquuf barbaadaniiti. Kuni garuu isaaniif hin eeyyamamu. Uummanni Oromoo kana isaaniif fudhatu. Galatoomi kana ragaa qabatamaan otoo jiru uummanni keenya hawaasni bal'aan kan kutaa 11 kana argaa jira. Wanni nuti argaa jirru mucayyoon Hacaaluu ajjeefte Hacaaluun karaa mirgaatiin rukutame mucayyoon karaa mirgaatiin taa'aa turte ofiidhaa ajjeeftu Abiyyi ergamni yaa'a masaraa keessatti Daani'eel Kibratii fi Abiy Ahmed fi Damballaas jidduutti kan hojjetame ragaan qabatamaan gadi bahaa jira. Xalayaa ishiin Haacaaluu Hundeessatiin waa gatii guddaa akka ati kafaluu deemtu jettee kan isiin bara 2019 maarchii 15 kan isiin barreessitee namni biraa immoo irraa sheerii godhe gaafa 17 ni jira jechuudha. Obbo Lammaa. Tokkoffaa namitti intalattiin kun hin qabamne bakka ishii kan buute nama qulqulluu nama mucaa sanarra waan tokko hin ga'ini kan mana hidhaa galte intalattiin kun hin qabamne beeta intalattiin kun hin qabamne hin galle mana hidhaan jirtu. Okay, mana hidhaan jirtu kan hidhame nama biraati jechuudha bakka ishii. Tokkoffaa mucaan kun awwaalli isaa irree boqotee ton jiru awwaalli isaa waraanaan eeggamaa jira maaliifi garaa isaa keessaa xiyyiitiin hin baane yoo mucaan kana dhuguma Juwaarii fi uummanni nama keenya keessaa ajjeesee jiraate dhugaa rabbii tasiin jira. Abiy Ahmed reessa isaa Ameerikaatti ergeetiin qabatamaa marrajaa Juwaar irratti qopheeffachuu barbaadee Ameerikaatti ergeetti isa marammarsiisa ture. Kun hin taane akkasii miti soba odoo dhuguma namni biraa Abiy harka keessaa qabaachuu baatte odoo dhuguma hin ajjeesisuu baatte dhuguma Juwaar ta'ee dhuguma bilisummaa ijoollee Oromoo akkuma isaan jedhan shanee jedhanii reeffa mucaa kana Ameerikaatti ergeetu marammarsiisa namichi kun. Maaliif eeggame? Mucaan sa'aatii 24 keessatti maaliif Finfinnee keessaa akka bahu godhame?
Odoo reeffisaa maaragaan hin maramaramin, odoo reeffisaa maramaree uummataaf hin ifamin, maaliif odoo barbaadanii gaafuma sana awwaaluu turaniyyuu, gaafuma dura sana awwaaluu turaniyyuu, odoo uummanni isaan harkatti qabachuu baate. Tokko reeffisaa seexaniin banamee ta'u warri isaa reeffa mucaa isaanii ijaan hin laalle. Amma har'aatitti bakka inni ta'u awwaalame san poolisiidhaan eeggamaa jira. Maaliif eeggama? Reeffataa maaliif eeggama? Wayi reeffa Haacaaluu saaxinii san keessa hin jiru, wayi garaa isaa keessa xiyyiitiin hin baane. Kana lamaan keessaa tokko kan mucaa san isaan eegsisiisaa jiru. Maaliif eeggama reeffisaa? Maaliif uummanni Oromoo dhuguma erga Jawaar mucaa kana ajjeesisiite mucaa sun kabajaa mindahum akka mootummaan kun uummata biratti gaafii laalicha gaarii argatutti mucaa san kabajaan Finfinneetti ufuma isaatii awwaalaa ture. Oduu waan kun godhamuu baatee jira. Ofii isaaniittiif guyyaa tokko keessatti waan awwaaluu barbaadaniif Rabbi isaan baasa. Intalittiin kunoo kaa miidiyaa irratti hojjettuu isaanii taatee mul'achaa jirti. Rabbi dhiiga ulmaan Oromoo qulqulluu lafan buusu dhugaa Rabbii kana ishakkina. Qaniin irratti torban tokko ji'a 2 ji'a 3 dukanaa'uu dandeessi. Isaan booda ifa baana. Uummanni Oromoo kanafte nagaan biyya ishiitirra bilisoomtee jiraate. Namni ilmoon namaa kan du'u gaafa dhalate. Abiy Ahmed isaaf hin milkaa'u dhugaa Rabbi. Dhufa biyya Israa'el jedhamtu addunyaa kanarratti Itoophiyaa calqabaaf miidiyaa irratti gaazexaa irratti baasee jirtu waan uummata Oromoo irratti ga'aa jiru. Waan biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti ta'aa jiru gaazexaa irratti footoo kaasee tasii ergaani amma yoo barbaachisaa ta'e jira. Kanaafuu sodaatina Rabbiin wajjiniin jira. Nuyi lubbuun waan baasnu qabeenya keenya irratti waadaa namaa dhannee miti daangaa namaa kunnee miti qe'ee keenyatti dhufanii nu ajjeesaa waan jiraniif wanni duubatti nu deebisu hin jiru nu jabeessa malee kanaan booddee wanni nu nyaannu qursiin keenya nutti haafu misaan keenya nutti haafu guyyaatti gizee tokko nyaachutu nurra jira. Nugaa warri guyyaa tokko nyaatin warri olee buluu hin jira. Kanaafuu waraana keenya bira harka 3 harka 2 itti daballee isaan gargaarra isaanumtu uummata hidhachiisutti isaanirra jira. Itti dabalee itti baay'ifachuutu isaanirra jira waraana isaanii. Kanumas hin jedhan. Mee asirratti gaaffii xiqqoo ishii si gaafadha. Maaliif uummanni Oromoo akka ati haadha ijoolleeti amma qarshii ergitee jirta doolaara 600 ergitee jirta waraana bilisummaa Oromooti. Har'a qofaa bitika kun waggaa meeqa guutuu itti jirta. Mee kana gubbaa irratti namoota si fakkaataniif warra akka keetitiif mee wanni ati dhaamtu maali? Har'a gaafa Oromoon beektee waraana kanarraa qoollifachaa ture ilaa hoogganni waraanni bilisummaa Oromoo waan rakkoo hamaa keessa ture kibbatti dhihatti jiddugaleessatti bakka kana sadeenitti gahee guddaa shoora olaanaa kan hojjechaa turte ani nan beeka. Waraqaan ati ergaa turtellee qarshiin ati ergaa turtellee faakturaan na bira jira. Kanaafuu kanarratti mee uummata Oromootiif maal ibsita? Ati akka nama tokkootti daa'ima kee kana doolaara 600 jechuun biyya namaa keessatti har'a waan ati keessa jirtu siif rabbii keetii anis nan beekaa garuu san dubbachuudhaaf wannoo miti. Gabaabadhumatti Oromoodhaan maal jettaan? Haadha Oromootiif dubartii Oromootiin maal jetta? Dhiira Oromootiin dargaggeessa Oromootiin. Uummata Oromoo namni tokko bee waggaa daggala keessa jiru harka keetiniin daggala fuula kee as qabaati kana daggala keessa ulluuqaa deemtu. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaan waraanni Abiy isa darbu kun seengadda waan tokko nagee warri keessa lephee waan tokko waan jedhan hoboon eessa jira re'aan gumaa Haacaaluu baafachuu jiran akkas jechaa jiran. Baay'een gaddee dhugaa Rabbii baay'ee uummanni akkamitti nama akkana tasaaf wajjin jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif uummanni kun daggala keessaa kan inni ittiin lolaa jiru guyyaadhaan makiina meeqatu isaanitti ergamaa jiru odoo kana hin injifatin akkamitti dhufee gumaa Haacaaluu baasuu danda'ame? Akkamitti tasaabu ijoolleen kun ijoolleen kun miti isaan fakkaatan lafarra yaa'anii Finfinnee galan. Ani baay'ee dhagee aadaa bargaatitu waan godhametu jira hunda dhagee kaleessa moodeen gaddaa ji'a kana keessatti waan injifannoo guddaarra ga'an iddoo meeqa gara iddoo 7 gara maaliitti dhagee ibsa baasanii jiran warri jaalsanyiitis waan hunda dhagee ani wanni na shakkisiisu hin jiru. Uummanni keenya waraana kana jaalatanis jibbanis kan bilisummaa isaan baasu waraana bilisummaa Oromooti. Kan dhugaa qabate dhugaan hin cittu hin qallatti malee deemanii in argina kun argine
ganammoo dhibbatti gara isaaniitti garagaru. Warri isaaniif hin bari'in gaafa isaan hin bari'u jira. Gaafa isaan jilbeeffatanii waraana kana dhiiffatama isaan gaafataniitu jira jechaadha. Arras taanan yoo garbummaadhaaf of qopheessuu baatan waraana kana bira ijjatanii namni miliyoonni 10 hin guunne umurii guutuu afaan isaanii afaan federaala Itoophiyaa ta'ee maaliif akka jiraate isaan beeku laata garuu waan masaaraa qabaniif waan of harkaa qawwee qabaniif wayyaaneen hoggaa biyya galtu duraan dursitee masaaraa namarraa eeguutti galanii uummanni keenya akka jirutti hiikkatee too galcha. Uummanni Amaaraa garuu lafa qofforanii lafa keessa awwaallatanii har'a isaan ittinis haa loluu baatanis loluu yaa danda'anis haa danda'uu baatanis garuu waan masaaraa qaban jedhaniitu maqaa isaatiin dhaadatanii maqaa isaaniitiin kabajamanii jiraatan. Uummanni keenya waan harka duwwaa ta'eef harka duwwaas taanu ofirraa galchinee jira warratti uummata keenya nu jalaa fixanii jiran isa wayyaanota jechaadha. Wayyaaneen numa keessa wayyaanee alaa odoon ta'in wayyaaneen alaa dhiifamee jira. Waggaa lama kana guutuu wayyaaneen dhiifatan nu gaafatee Finfinnee keessaa buqa'ee deeme wanni nu godhaa jiru hin jiru. Wayyaanee kan keessa keenya jirtu kan nu nyaachaa jiru jechaadha. Kanaafuu ani oboo deeggaruudhaaf wanni tokko wanni na gaddisiisu hin jiru. Gaafan isaaniif maallaqa ergiyan hirriba rafee ta'u. Maaliif injifannoo guddaan argaa jira. Isaan balballi keenya, isaan yaaduun keenya, isaan ifni keenya jecha. Kanaafuu bakka jiranitti Rabbi isaan haa bilisoomsu, lubbuu isaanii Rabbi nuuf haa eegu, umurii keenyarraa hambise kutee umurii isaanii faana dheeressu hin jira. Galatoomii walabummaa gara isaatii keessa jalaa fudhateera. Galatoomii obboleettii jiraadhu Rabbi umurii keenya dheeressu ulfaadhu. Obboleeyyan keenya jaalatamuuf kabajamoo kun walabummaa miidiyaa neetwoork gochaasu kanneessaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen yaada uummata Oromoo uummanni Oromoo bifa kamiin akkaataa Oromoon fi Oromiyaan itti jiru saba keenya irratti aggaammiin godhamaa jiru shirri mootummaan uummata Oromoo irratti qopheessaa jiru laalchifneeti wanni irraa dubbachaa jirru Abiy Ahmed nama nagaa nama qulqulluu of gochuurraan kan ka'u kanarraa ka'ee dabalataan Oromoo akka eenyu Haacaaluu Hundeessaa shaneetu ajjeese kan jedhu wannoo kaasaa jira jechuudha. Halo? 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 Marhaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gara yaada keetitti cee obboleettiiti yaa. Haya. Ani yaadaan qaba jiddaarraa Hayya. Arabiyaa irraa waa'ee Haacaaluurraa Haacaaluun sunurraa dhabame Abiyyiin nurraa dhabamsiise Haacaaluu oppidiyoon obboleessa koo ani warra Harari ni beekta warra Dirree Dhawaati ni beeka Ihaadigee biyya qabate as oppidiyoon nu fide oppidiyoon dhiiga keenya cufa nu dhuguu jira magaalaa Itoophiyaa keessatti Oromoo fakkaatee bineensa nu ta'e namni ifi nama nyaatu nu nyaatanii nu fide ammaas Haacaaluu warri ajjeese isaanuma Amaarreen duris Tigreen isaan daleessiifachuu ture ammaas Amaaraatu isaan daleessiifachuu jira ammallee kaayyoo kaayyatanii sheekootii keenya nurraa nu jala fixuu fedhan ammallee waan akkanaa kaayyatanii kanaafuu nuti tokkummaa keenya jabeessinee dhiiga Haacaaluu dhiigaan baasna dhiiga keenya dhiigaan baasna waraanaas ni qabna waraana keenyas bira dhaabbannee ni gargaarra ammoo Oromoon keenya akka heddumminaatti akka qaraatii qabanitti maaliif nu faffacaasan maaliif mataa keenya takka tahanii dubbiin isaanii takka taate siyaasaan isaanii yoo wal dhabde siyaasaa isaanii bakka hamtuutti takka godhanii wal tahanii kaayyoo waliif kannanii wal gurmeeysanii maaliif nun jabeeysine ammallee maaliif faffaca'uu fedhan baay'ee galatoomii gaaffii kana deebisii kenna deebii waan kana gubbaarratti hamma rabbi natti ibsee yookaan amma hubannoo kiyyatti amma siyaasaan Oromoo naagaletti
Oromooni wanni inni tokko ta'uu dadhabeef sirna Oromooti cabe. Sirna Oromoo yeroo jennu sirna Gadaatiit Oromoo harkatti cabe. Oromoon jaarraa 16ffaa keessatti gaanfa Afrikaa keessatti beekamaadha. Ila amma dhufee biyya Masrii ga'utti wanni hunduu to'annoo Oromoo jala ture jechuudha. Seerri jechuun sirna Oromoo jechuun Oromoon of ta'uu dadhabe. Ofitti amanuu, ofiin boonuu, bakka itti wal beekee wal dhagahuu dadhabuun seera bakka itti wal himatee dhugaa walirraa fudhatu. Kanatu Oromoon akka tokko hin taane godhe. Kanaaf uummanni Oromoo amma rakkoon Oromoo jidduu jiru sirna san deebisee ijaarrachuudha. Sirna san ijaaruuf wareegama guddaa nama gaafata. Namni wal dhagahuu, walii ibsuun, wal yaadachiisuun baay'ee murteessaadha. Kana gubbaa irratti Oromoon wanni inni tokko ta'uu dadhabeef sirnatu harkaa cabe, sirnatu harkaa lafa bu'e. Wanni har'a Itoophiyaan Oromoo fixaa jirtuuf waan sirni harka jiruuf. Sirna jechuun maali? Kan namni ittiin bulu yoo namni balleesse bakka itti namni itti gaafatamu, ka itti hidhamu, ka itti dhugaan namaa galu, obbolummaarra, firummaarra seerri yookaan sirni sun sirnatu namaa fi dhaabbataa jechuudha. Oromoon har'a sirna kanaaf obbolee ilmoo Oromoo haadha Oromoo jalatti ajjeesan. Ijoollee Oromoo irra abbaa kanaaf ajjeesan. Kanaaf sirna kana dhabamee sirna kana deebisnee ijaaruu irratti sirni kun ijaaramuu qabaa, sirna kanaan buluu qabna ka jennu kanaaf jechuudha. Namuu amma waan Oromoo irraa achi bahee kophaa ka deemu Oromoon gosaa fi amantii ilaalee jala deemuu qabu. Oromoon harkaa diduu qaba. Nama jaarmiyaa ijaaruudhaaf as deemu, nama beektee ani kana sii godha jedhee as bahu hin barbaannu ka jedhu uummata Oromoo fi hawaasa Oromootirraa barbaachisaa jechuudha. Maaliif? Seera fi heera dhaabaatiin yookaan adda bilisummaa Oromoo qabna. Adda bilisummaa Oromoo seera qaba, heera qaba. Isarraan kan hafe waan biraa hin barbaannu. Gaafa Oromoon jedhe gaafa san namuu ni abboomama. Seera jira. Seera kana jalatti deebi'ee bulmaata ittiin jiraata jechuudha. Hamma kana hin godhaminitti namni addaan bahee afooshaa ijaaree gosaan gandaan amantii waan meeqa borcaa oolaa jechuudha. Suni namni nama gaafatu hin jiru. Bakka itti nama dhiyeessan hin jiru. Haqni nama kamiituu mul'atu jechuudha. Kanaafi kan wanni kun raawwatame yaada keessan itti fufaati nama biraaf hin carraa kennaa ayyuti. Duuba sirna kana amma akkamitti gajjabeessan? Sirni kun gajjabaachuu haa qabu. Takkummaa keenyatti silaa arraa miti sirna kana gajjabeessan Oromoon addaan nu faffacaastee alaanni cufti nu jidduu seenee nu nyaatee jalaan nu akka rimayni waan muka nyaatutti nu fixan Oromoon. Kanaafuu duuba amma jabeenni keenya bakka kami? Amma nuti amma ka addaan nu facaasu hin feenu. Dubbiin keenya takka taates akka amma jettu kana sirna keenya gajjabeeffachuu qabna. Akkas. Akka namni akka abbaa gadaalleen nu harkaa faca'ee jira bar. Kanuma sirna keenya kana nu gajjabeessu abbaa gadaa kijibaa qabna malee abbaa gadaa dhugaan qabu. Dhugaadha. Afaanii qabna ka afaanii nu kijibu. Ka hogguu mangistiin jijjiiramu. Ka lubbuu iftee hin deemne. Kanuma maallayni isa jijjiiru. Ilaa yoom akkanatti Oromoon jiraatti. Sabni xiqqashaan illee nugguu sabni biroo sodaatu. Nuti hoo akkamigaa waraana hin qabnu waan maal qabnu waraana keenya gaara jira. Waraana keenya gargaaruu dadhabne addaan facaane eenyu amanna eenyu dhiisna. Ammas takka ummatuma waraana keessaa ba'ee ofirraa dadhabneehu. ጠንካራ እምነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ይህን እምነቱን ማጠናከር ነው። ፌደራሊዝም ያደረገው ይሄን ነው። በቋንቋው እንዲማር አደረገው። የአካባቢውን በራሱ እንዲያስተዳድር አደረገው። የራሱ ፖሊስ፣ የራሱ ባንዲራ፣ የራሱ ቋንቋ፣ የራሱ ስም እንዲይዝ አደረገው። በዚህ ምክንያት የኦነግ መፈክር ባዶ መሬት ላይ የሚወድቅበት ሁኔታ ተፈጠረ። ስለዚህ በእርግጥም የኢትዮጵያ አንድነት በአስተማማኝ መሰረት ላይ የገነባ ነው። ለምን? በህዝብ ይሁንታ ላይ እየመሰረት ነው ስለሆነ። ጦርነት የማያውቁ ሰዎች በከተማ ጦርነት ሊያስተምሩን ሲሞክሩ ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። ማሸነፍ እንዴት እንደሚቻል የማያውቁ ህልመኞች ባዶ ህልማቸውን በፌስቡክ ሲነዙ
በዚያ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን መፍታት እንደማይችሉ ማሳየት ያስፈልጋል። ህዝብ እንዲህ ካለ ማንም ወታደር ሊያስቆመው አይችልም። የሸፈተ ህዝብ በወታደራዊ መንገድ ማንበርከክ አይቻልም። በተመሳሳይ መልኩ የሚነሳ የኦነግና የኦሮሚያ ነው። የኦሮሚያ ህዝብ ኦነግን ደግፎ ቢሆን ኖሮ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦም ሊያስቆመው አይችልም። እንዲህ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራ ልምድ አይተናል። በብዙ እጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር። ኤርትራ ህዝብ እንዲህ ያለለት አበቃ። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለለትም ያበቃል። ሌላ ድራማ ቢሰራ ለውጥ ያመጣ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እምቢ እንዳይል ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊነቱ ጠንካራ እምነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ይህን እምነቱን ማጠናከር ነው። ፌደራሊዝም ያደረገው ይሄን በቋንቋው እንዲማር አደረገው። የአካባቢውን በራሱ እንዲያስተዳድር አደረገው። የራሱ ፖሊስ፣ የራሱ ባንዲራ፣ የራሱ ቋንቋ፣ የራሱ ስም እንዲይዝ አደረገው። በዚህ ምክንያት የኦነግ መፈክር ባዶ መሬት ላይ የሚወድቅበት ሁኔታ ተፈጠረ። ስለዚህ በእርግጥም የኢትዮጵያ አንድነት በአስተማማኝ መሰረት ላይ ነበር። namni dhagaan jiru garuu almost hubatee jira. Dhagaan jiru hojiirra oolchan jiran hawaasni keenya immoo kana hubatee dhibeen kun baay'ee ulfaatu waan ta'eef dhibee biyyoota gurguddatan waan gurguddaa oomishuu danda'an iyyuu jilbeeffachiisaa jira waan ta'eef hawaasni keenya kana hubatee akkanatti of eeggannoo godhuu qaba malee akkaataa kanaan yoo deeme baay'ee rakkisaadha. Hawaasni kana keenya kun kana keessa ba'uu qaba jecha akkanumoonni baay'een akkanatti argamu kana keessatti afaan wal jala qabatanii dhaabachuun kun sirrii miti. Kanarraa of haa eeganii waan jedhan kana dhukkuba kana akka salphaatti ilaaluun qabanii dhukkubni kun dhukkuba baay'ee ulfaataadha jechuun ni barbaachisaadha. Aadaa wal bira dhaabbachuu uummatni qabu cimsuun bara rakkoo kana wal baasuuf hawaasni caalatti waliif tumsu akka qabu simanii jiru. Tarkaanfii biyyoonni biraa fudhatan fudhachuu hin dandeenyu. Amma nuti kan dandeenyu isuma amma ogeeyyoonni fayyaa keenya nu gorsan kana hojiirra yoo oolchine dhibee kanarraa dandamachuu dandeenya jedhee yaada. Inni guddaan disipiliinii uummataati. Disipiliinii uummataa waan namni narra barate tokko akka seeratti godhee baasitoo yoo naa kenne ani ignoor godhuun narra hin jiru. Nama narra barate tokkotu nama waa'ee dhibee kanaa hubannoo narra wayyaa'e tokko qabutu dhufeetoo gorsa kana naa kennaatoo jira. Kanaafuu gorsa kana dhaggeeffadheetoo hojiirra oolchee lubbuu kootii fi lubbuu uummata kootii du'arraa baraaruudhaaf qophiidhaanii uummatatti illee kanuma himaatoo oollee yoo kana godhan balaa dhufu kana dhibba keessaa dhibbatti yoo dhaabullee baanne hin hanqisne. Harka wal qabannee sagaleen hin jirudha. Sagaleen nagaamanatti fakkaata. Egaa asumarratti xumurraa ammaaf asumarratti xumurree jirra. Yeroo sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kuni walabummaa miidiyaa neetwork follow gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan yaada keessan akka nu qooddan wanni nuti miidiyaa kana gubbaa irratti miidiyaa kana warri gaazexeessitoota taatan immoo ogummaa gaazexeessummaa warri qabdan immoo akka nu wajjin hojjettan kan nuti hojjennu bilisa Oromoo bilisa gargaara. Haacaaluun dhiiga dhangalaasee jira, lafee isaatti cabsee jira. Nuti humna keenyan biyya keenya ni ijaarraa. Ani sabaafin hojjedha, an dhalootaafin hojjedha. Biyyi Oromiyaa hamma itti waan dandeettii kiyyaa nan gumaacha namni jettan koota welcome asirraa waliin hojjenna. Malee wanni nuti hojjennu immoo waan saba keenya tajaajilu, waan sabni keenya irraa fayyadamu, waan dhaloonni irraa fayyadamu, waan biyyi irraa ijaaramu malee waan biyya diiguu fi waan saba diiguu waan fakkeessuuf jaalatamuuf jecha nama gammachiisuuf jecha wanni nuti haasofnu hin jiru, wanni nuti goonu hin jiru. Kana nu hubadhaa. Nuti waan biyya ijaaru, waan dhaloota ijaaru, quuqama Oromoo naashinaalizim Oromiyaan biyya walaba taate ijaaruu irratti hojjenna. Kana irratti xiyyeeffannoo hin barbaannu. Sinii galee kana kun ejjennoo mataa kiyyaati. Nama nan itti amanu nama tokkoo fi tokko dhimma Oromoof Oromiyaa qofa irratti nama xiyyeeffatee hojjetuu fi nama waa dubbachuu barbaadu, nama waa uummata Oromoo barsiisuu barbaadu kana irratti hojjechuu barbaada. Dhimma Itoophiyaa, dhimma sabaa fi sablammii, dhimma hunda sana dura mana kiyya, biyya kiyya ijaarramee eegan biyya ta'ee booda eegan akka sabaatti dhaabbadhee booda saba kamiifiyyuu dhaabbachuu nan danda'a. Biyyi nan keessa jiru beela qabaachaa turte keessa turte
of ijaaranii nama gargaaraa jiran. Nutillee Oromiyaa ijaarreet nama biraatiif dhaabbanna, nama biraatiif wajjiniin akkamitti akka jiraannu, akkamitti akka deemnu hojjennaa jechuudha. Kana jecha warri kanarratti hojjennaa, warri galii hin barbaannu, galiin keenya bilisummaadha, galiin keenya dhaloonni nagaan